achi gaheetu mootota Jiddaatii fi Ada'aatii fi naannoo galaan kanaa wajjin dubbate. Warra kun abaabilee qaallittii fa'aa wajjin dubbate. Inni galee hoggaa inni galu karaa Haayile Sillaaseetiin waan darbuufi biyyi Oromoo bareedduu takka marga qabdii gaarri isaanii akkanaa. Harka fuunee akkam jirtu uummata Oromoodha. Ani maqaan koo Darajjee Daadhiin jedhama. Kanaan dura raadiyoo Finfinnee irratti sagantaa adda addaa keessummoota affeeruudhaan qopheessan ture seenaa Oromoo aadaa Oromooti irratti. Keessummootaan kanaan dura affeere keessaa tokko Ida'oo Boruuti. Har'a sagantaa Oosaa Oromoo Steedii Association kana dhufne Ida'oo Boruutiin ijaan yeroo duraatiif walagarree dura bilbilaa walagarraa turre. Oromoo Miidiyaa Neetwoork fayyadamuudhaan sagantaa keenya irra deebinee waan uummata Oromoo laalu waan uummanni Oromoo irraa baratu dubbachuuf obbo Ida'oo wajjin asitti dhiyaannee jirra. Obbo Ida'oo wal arguu kootiif baay'een gammadee baga dhuftanii isiniin jedha. Baga wal argine Darajjee ijoollee biyyaatti ijaan wal arginee hin beeknu. Akkasumas immoo waanuma hin beeku uummata Oromoo wajjin kan biyya jiru wajjin kan ala jiru wajjin hirmaachuu fi ani beekaa ta'ee hin ta'in dhala sana booda jiru kan waan meebii kana hin dhaqqabin waan beeku hirmaachuu fi kan biyya jirus immoo kan beeku mirga waan hin qabne dubbachuu hin dandeenyes immoo biyya mirmadummaa teenye haasofnee wal aggeessisuudhaaf kanaaf hiree waan naa kennitaniif galatoomaa isin jedha. Obbo Ida'oo yeroo dheeraadhaaf raadiyoo Finfinnee irratti yoo haasofnu seenaan ati beektu keessattuu immoo hidhanni ati Finfinnee waliin qabdu uummata Oromoo irratti fudhatama guddaa argate. Kanaaf waan tokko irra deebinee namoonni internet based raadiyoo sana dhaga'uu hin dandeenye fi televizyiinii Oromoo miidiyaa kanaan dhaga'uu waan danda'aniif waan tokko waan Finfinnee ilaallatuu fi akkasumas immoo atillee waan beektuu akka nuuf oodduuf. Mee dursinee irraa jalqabna waa'uma dhaloota keetii Ida'oo Boruu namicha gullallee sana siin jedhu mee ishiirraa kaana eessa dhalattee eessa guddattee ishiirra nu jalqabiti. Bakkeen itti addee meedaa jedhama garuu irra jiraanatti guddadhe naannoo gullalleeti. Achirraa immoo baanee kolfee axanaa saraa bakka jedhamu sana amma kaftanyaa 25 qablee 0 jedhamti manni warra jinaal Taaddasaa Birruufaa achi axanaa saraadhaan gamaan gararaan gamana Qadiidaa Gonfaati. Gara kanaan immoo gara axanaa saraan gara gamanaatti gara Massaalama gara Hirbalandaatti jechuudha. Garanatti immoo keenya kan achitti naannoon ani guddadhe naannoo Markaatoo kaftanyaa Ajjaa qabalee 10 amaan olii gara Shaawul Dammaan dugda duuba mana Raggaasaa Beenyaa Wasiila kiyya jechuudha. Kan achitti immoo gaa'onni immoo Taftarii Ibsaa Safar jedhu gibbii Leencatiin gaditti Minilikiin dugda duuba karaa Ginfillee jedhama. Suni amma mana warra Jeneraal Mulgeetaa Buliifaa mana warra Dajjaalmaa Kabbada Tasammaafaa Qiddis Maariyaam Shawaa Daabbu'aan dugda duuba jechuudha. Egaa kun akka kolfee axanaa naannoo Askoo immoo jiraannee irra jira naannuma Gullalleetii fi naannuma kanan jiraadhe akka dhalootatti garuu dhiiga ani baay'een qabaa. Jilli irraa nan qabaa, Gullallee irraa nan qabaa, Arsii irraa nan qabaa, Salaalli irraa nan qabaa, Meettaa irraa nan qaba. Akkasii Giinci irraa xiqqoo Abeeb irraa nan qaba. Isin akkuma namoota kaaniitii naannoo biraati magaalaa guddittii Finfinneetti godaantammoo akaakayyuuf abaabayyuun keetis Finfinnuma keessa tura. Lakkuun deenu achuma haraa gadi godaannee kunoo gara Jillee kana fa'aa gara Salaalee gara Meettaa faca'anii gara Arsii kana sammaxinnoo makanne malee hundeen immoo gaggari lakkii hundeen abaabayyuu amma abbaa sagaliittuu achuma karaa abbaatiin keessattuu. Warri akaakayyuu fi abaabayyuun kee warra Minilik kaaseedha. Warra harkaan kennee harka dhabee jedhamu. Mee waa'ee sana uummata Oromootiif qoodi. Wanni kun bara sanii namni Oromoo akka aadaa Oromootti namni loon horu kuma horu jedhu horiin kumaa olis ta'uu hin danda'a. Kuma horee garaacha uffatta. Akka milikkita sooromaatti waan rabbi kan sii kenne Oromoon bultiisaa looniin lakkaa'u san lafti mataan hin turre kan biyyaati kan gosaati lafa huntaa ebiluun qabaa huntaan manan qabaa kan jedhu hin turre hormaanni kan kee namaa fi loon irra jira looni nama kanaan lakkaa'ama ati namaa fi looniin yoo si rabbi si badhaase milkita sanii fi onnoo uffatta garaacha uffatta baras nama saditu naannoo shaggar keessaa uffate abaabayyuu kiyya kanaa warra dodotoo obsee kana warri kun immoo warra addunyaa abaabayyuu Shimallis Addunyaa jechuudha. Relief Commissioner Daataa Mastaabara hin jedhan achi kan ture Saafoo Kalooti. Achirraan immoo itti aansee warra Jangoo Qumbii jedhu isaanis shaggarrumarra gadi qotanii gara Mojootti gadi fagaatu warra achiiti isaan jarri kun jedhan wanni uffatanii gaa sooroma kanaan dhufanii kana jidduutti Minilik dhufee lafa qabate gaa hundallee hin qabanne hamma ta'e qabatee lafarraa ka'aan dhufee itti gabbaraan dhufe gaa moo'ee sun damboone Haayile Sillaasiitu waraana calqabe naannoo sanatti Haayile Malookitti
dadhabaadha garuu amma ta'e inni soo waraane garuu akaakayyuu minilik kan uummata Oromoo keessattuu naannoo Salaalee naannoo Jiddaa naannoo Abbichuu naannoo Gimbichuu karaa Karrayyuu kana karaa Jiilletii fi karaa Jiddaatii fi karaa Ada'aa kana gahee kan jijinfisee deebi'e akaakayyuu minilik ture anyway shaggar irratti inni jedhanii shaggar gaara turte gaara amma Inxooxxoo jedhan kana mishigii godhachuudhaaf magaalaan uummata Oromiyaa naannoo Oromiyaattis ta'e Itoophiyaa jedhamtu uumamteetu mishigiidha lafa waraanaati bakka gaarri jiru bakka mukni jirutti dhufanii qubatu akkasiin malee booda bishaan argiteeti bishaan burqaa san arganiiti kan jedhu sun isooba actually sanin dura Alberto Framuro kan jedhan namichi Xaaliyaaniin bara 1450tti gaara Ejereetii fi gaara Cuqqaalaa kana qorachuuf Ejere jechuun karaa amma Addis Alamii jedhan shaggarii kaatee gara Amboo deemtu wal maraa dabartee holata dabartee Addis Alamiitti dhuftaa Ejereen naannoon kun Ejeree jedhama gaarri Ejereen jira gara Meettaaduu gara Minaaree gara kan Salaalee waliin gahin Dakaan immoo gaara Cuqqaalaa naannoo Jiddaa Liiban Ada'a kan ammoo gaara Cuqqaalatu jira ilmoo Cuqqaalaa jedhu isaan Zuqaalaa Taraaraa jedhu afaan isaaniitiin anyway Firaamuuroon bara 1450tti achi gaheetu mootota Jiddaatii fi Ada'aatii fi naannoo Galaan kanaa wajjin dubbate warra kun abaabilee qaallittii fa'aa wajjin dubbate inni galee toggaa inni galuu karaa Saalasillaaseetiin waan darbuufi biyyi Oromoo bareedduu takka marga qabdii gaarri isaanii akkanaa jedhee nama naa geggeessu naa kenni jedhee namicha biyya karaa Asabiin kan Mitsowaatiin kan ceesisu ootti kennu faayila biratti dhiisee deeme namichi san warra qeesii waan barantaniif waan isaanii san hiikkachiiseet biyya Oromoo gaallaa agar lamno kan jedhu biyyi Oromoodha gaara qaba bareeda qabbanaadha bishaan qaba kan jedhu kana bira ga'ee achirraan gaa ilmootti dabarsee Saalasillaaseen gaa warra onniitiin madaa'ee du'ee akka odeessanitti du'e hin dhibamne Abaabayyuu Raas Masfinitu waraane isa wanyi booji'atu waraane inni kan madaa'ee du'e booji'aadhaan booji'aa jechuun Masfin Silashii jaarraa matakkoo booji'aatu waraane Saalasillaasee akkasitti kan du'e amma jaarraa fakkee matolqaa jaarraa jedhan Asaffaa Duulaa Jimaa Odaatiin kan maqaa wal waraananii ol ajjeesan suni namichi kanaaf Raasmas ilma isaatiin matolqaa jaarraatti baase anyway shaggar akkasitti qabamtee Firaamuuroon maappii yookaan hafuura qormaataa gaara Ejereetii fi gaara Jiddaa ilmoo Cuqqaalaa san jiru san qormaata san warra sanitti waan kenneef warri Abashaa isarraa argateetii kan itti duule kanuma garuu amma warra keeyyatti deebi'uu fi warra harka muraa kana warra kennee harka isaaniidha kan nuun jedhan especially my parents warri keenya nuun jedhani warri kun bade loon qabatanii gara biyya Arsiitti gara biyya Maccaatti fagaatanii godaananii Sidaama jalaa warri waraanni Oromoodhaa eegonni ta'e warri kun immoo loon qaban maal qaban loon koo eessa oolu jedhan warri kun loon qaqqabanii garaacha uffatan kun amma maal jedhanii hin gabbarraa jedhan warri baqate hin baqate warri loon keenya fi horiin keenya eessa ola ilmoon teenya sanyiin teenya addaa teenya irraa isatti banna kan malli gabbarree jiraanna jedhanii achitti hafanii gabbara dhaqan gaafa gabbara dhaqanii gibirri kun bara Minilikitti amma gaas ceene bara Minilikitti himaar gibir የዱቄት ግብር የበቅሎ ግብር የእንጨት ግብር ባሪያ ግብር jedhama akkanatti addaanan ni jedha Oromoon garban qabu rakkoonsa dhadhaaniin dhufa sangaaniin dhufa harreeniin dhufti gaangeniin dhufti fardiin dhufa qoraanniin dhufa dammiin dhufa daakuniin dhufti hundumtuu dhufti Oromoon garban qabu loon immoo lakkaaniif duraan arbaa sangaa jedhan arbaa san namni afaan hiikuu xinnaa ture yoo san afaan Amaaratii Oromoon waliin beekan walii hin galan akka har'aa kana namni wotaadara galee poolisii ta'ee baratee barsiisaa ta'ee afaan Oromoo kan beeku hin jiru so amma namni warra buttaa kan jedhan kuni warri obboleettii abaabilee kiyyaa fuudhu kuni xiqqoosi waabee kanatti xinaas xillii waan akkasii ta'e xiraazinatti xaqiyyan kana waabee kanatti fakkaata amma abaabileen keessanii meeqa buttaa meeqa naan jedhan jennaani 40 naan jedhanii jedhe aga 40 sun akka tasaa ta'e ogumaa barri 40 sa fidee garban qabu garuu sangaa dhadhaa hubboo yookaan barcaa 40 sangaa 40 farda gaangee qoraan damma misingaa immoo jiru misingaa sin fidee garbuu jiru garbuu sanis sin fidee abbaan kiyyallee garbuun qotu ture boqqoolloo qochisiisaa boqqoolloo san fidee ufee fi irraa fudhatanii bara gibira ofutti lamatti dabalan arbaan sun 42 taate 42 taate namichi afaan hin beeku 42 hin beeku arbuma san beeka Ambareen gaddaa san beeka suma san baanee gaddaa san beeka lammata inni afaan mana boonsan gallee anne baasin daballee galee gurri isaatu afaan amaaraa nageenye amma geeda abaabileen kiyyoon buttaa meeqa naan jedhan barana jennaan meeqa natti muran jaanoo jennaan
afurtama fidi siin jedhanii jedhe kan biraa inna garba bariin gaddaan har'ifte siin jedhanii jennaan garban qabu abeet jaanoo naa maaranii garban qabu jedhe amma garban qabu jennaan okay baaraka lillaachoo ani nu amta kanuma haa fiduu jedhaniin ammoo fidanii amma fidanii gaa gullallee balabbaati eekkaa balabbaati adaa balabbaati jiddaa balabbaati abootee bala maal maal jedhanii warra shawaa kana meettaa maal jedhanii gaa warra garbii bultoo kanarraa meettaa maal fidu gaa warri maccaa ganaan hin galle warra achi keessa hin galle amma kana hoggaa fidanii lakkaa'uun amma bajiroond walde gabriel jedhama kan guuru afana gusiin immoo kan immoo du'a faradu immoo wanni baashaa abajjee wanni jedhama abbaa afana gus abajjeeti isa ture abajjee asras afana gus abajjee dabalqa asras ture amma gaa hin galchu baashaa waldeen immoo hin mura gibira san hammam akka gale hammam akka hin mura amma inni muree raawwateeti gaa amma as gabbaa jedhan gaa galchi jedhu hoggaa galchi martifattee jaanoo kee martifattee irratteeti jaanoo kunooti sangaan 40 kunooti daakun 40 kana jedhu amma 40 malee umtu 42 sun hin jiru 42 hin jiru 40 san malee eessaa fidan namni 40 san immoo 40 faatti fakkaata arbi nun qabamu attam goonee finnaa jennaan lakka 40 miti 40 fidduu jedhaniin abaabileen ko 40 adamsaa ture jedhan 40 fidi jedhanii itti fakkaatee gaa arbi hin jiru san namni 40 ajjeesee arbee babbaqatee badee jira amma hoggaa fidanii lama hir'atte hunda keessa'u amma qalaaxee ir'iftee qalaaxee yaa goddalayo hoggaa san qalaaxee jechuun qaala aatsee kan jedhu afaan amaariffaarraa kan dhufu namni qalaaxuma jedha qalaaxee kan hir'isee dhagna isaarraa hidhataa jiru so amma gaa maal godhanii biyyee minilikiin suni taa'eeti gaa warri baashaa dabalqa asras suni taafaa baashaa waldeen faa ta'anii chilootii faradan chilootii hoggaa faradanii qalaaxeen yaa goddala akaaluu igollaan kan qalaaxee hir'ise dhagni isaa hin hidhataa jedhanii inni jedhanii warra harkaan kennisan egaa inni kan warri kan kennis irraa fudhatanii warra hafes lammata galaan harka isaanii irraa umuranii immiyyee minilik እጅግ ደግ ናቸው የጋላን ባላባት እጅግ ነሷቸው ያኔ akkasitti harkamuranii namni immoo ofin sun harki isaan fayyee loon fudhatanii badanii biyya dhaban maleedha warri harkaan kenne harka dhabe jedhanii akkasitti nama mammaaksaa ta'e mammaaksaa ta'an maatiin keessanii nama mammaaksaa ta'aniiti namni ka'e gasii warra harkaan kennee harka dhabee kan jedhan harka isaanii tokko irraa muran harka isaanii dhabee galte daawullaa lama waan hir'isanii lama irraa hir'ise sangaanis lama irra ture 42 kennuu irra ture 42 kennuu irra ture dammis harree 42 ufuq irra ture 40 turte hundumtu dammis sangaanis daakunis midhaanis gaangenis harreenis hundumtu lama irratti kan harka dhaban kun akaakayyuu keeti moo maal ta'a? No abbaa akaakayyuu kiyyaati. Abbaa akaakayyuu kan harkaan kenne harka dhabe. Akkasitti mammaakanii namni hoggaa hundaa akka diriis bakka maal isa warra harkaan kenne harka dhabe san akkasuma hin jedhu malee warra akkana ta'e nama biraatiin nu yaaman. Maal sitti dhaga'ama idoo waa'ee kana hoggaa akka seenatti haasoftu hoggaa yaadattus? Na boochisa. Natti dhaga'ama dhibee kiyya. Isarra immoo waan biraatu jira. Akaakleeti halkan maadara naftanya salari damoozan qabu wotaaddarri minilik wotaadara nurra bulchan naftanya nurra bulchanii akka hospitaalee kanaan የፈረስ ቀለብ ፊዲ ያኒም ቀለበ ፈርዳ ያኒን ከም ፍረኝ ቀለኒ ያት ኤኬ ዮጋን በቃ ሲዳማ jechuun afaan oromootiin nama nyaateen quufne nama hundu balleessu jechuudha waan biraa miti sidaama warra sidaamoo jiruuni wal fakkee no isaa miti maamicaa sidaa garaan kee sidaama jechuun nyaateen quuftu destroy waan hundumaa jim gootee balleessaa jechuudha amma gaa sidaamni kun dhufanii horiis nyaatanii garri qabu wanti yoo kan dadhamallee gubuun ajjeesu amma gaa kana ta'eeti fardaa fi marga haami akka haami fidii jedhaniin halkan nama ragatu hin qabu garbuutu jira jedhan aki garbuu saffidii jedhan garbuu baalli garbuun beektamiti marga gadanaa itti garbuu jaballeessite kana ijas nama dhabin qaba dhaloota kiyya keessa sana haamutti ija waraan gadayyeen fardaa warra nafta nyaatan garbuu hama maaliif margi halkanii jennaani bayiiti fidi bayi fidi yani maaliif baqloo beet faras beet maal masirratti ijaarratu baqloo fi faras beet isan situ qallaba farda isaanii gaangee isaanii san hoggaa gadi deeman gara gambaataa gara arsii gara amboo kanallee waraanni hin jiru karaa maccaa kana waraanni baay'een hin turre dhugaa dubbachuuf naannoo tuulamaa kanatti ture tuulamarraa arsii tulolee kanarra walaayittaan lole malee naannoo karaa maccaa kana waraanni dhiigni guddaan nangalaane ture anyway abaabileen tiyas immoo ijjisii baddi garbuudhaan so kun egaa ilmoo waan darbeet nu beekna tokkoon akka sirriitti beeknaa jechuudha. Mee fuulduratti godhan kaa
Finfinneen tun dura Aha. kan eenyu turte dhuunfaadha fakkeenyaaf yeroo tokko waa'ee guraaraa lataa kaasterta seenaadhaan immoo Finfinneen tufaa muunati jedhama odoo warreen qooddatiin dura kan eenyu turte. Utuu amaarri nafxanyaan dhufee koloniyaalizimiin kun qenya aggazaaziin jedhamu kun dhufee nun qabatini tufaa muunaa kun kunoo kana mana warra Raasaayluu firoota Raasaayluu Silashii Hailuu faa kan jedhamu qunqulaas faabirikaa isarra qabattee hamma badii ga'utti achirraan kunoo karaa balaa saldaqa godaanaa yookaan masfinaarar godaanaa karaa marraa beetti karaa salaalee deemu achirra qabatteet asiin karaa masaalamaa irra buuteet achirraan Amaanu'eel Church kan jedhan karaa goofaa safaritti gadi qaraaniyoon ga'u qaraaniyoon kan warra tulluuti isarra gadi ga'eet asiin immoo markaatoo kana karaa markaatoo amma waanzaa kafteeriyaa amadee gabayaa kiftorarii hafta goorgis dildii isarra qabattee karaa amma sameen hotel maal kan jettee gara meettatti kun kan warra tufaamunaati warra tufaamunaati gaarri amma lagahaari jedhan kun laagaari jechuun afaan faransaayitiin train station jechuudha inni kun karaan sun kan warra guraaraa lataati inni jira gaarruu jira amma tabbisuni jira ammas guraaraa taraarama jiru taanuun balleessine guraaraa gaarri sun gara train station san jira train station fuuldura akkana hodeen tabba ko jira guraaraa taraaraa jedhama ammayyuun jedhama jedhama warri safara inuma jedhama lakki warri abashaas baay'ee timbuunee guraaraa taraarama jiru guraaraa taraaraa jiru garri kun immoo gara raas burruu amma masqal addabaabaay kan abiyoota addabaabaay jedhanii gaararra mana jiru karaa finfinnee hincaadhan daalkaachoo hincaadhan gama gara kunoo masqal addabaabaay jedhan san beektamiti mana tabbara jedhamu heritage jedhanii wursinnaa qirsi jedhanii mana hambisan san argite inni sun amma raas burruu kan itti ijaarrate suni warra ijoollee abbaa mariid burruu faa warra raas daargee faa jedhama warri sun immoo kan warra buttaa ture sun kan warra buttaa ture gizaata warra buttaa isaan sun warra ijjatatti awwaalaman. Oromoonni cichanii naannoo sanatti hafan maatii keetiin ala jiru kan hin godaadin harkas dhabaatii cichanii hafan. Warri jijjiru warri amma fakkeenya warri Fitaraarii Ibsaa fa'aa kunoo gibbii leencaa Fitaraarii Ibsaa safar kan jedhan jirani Shawaa Daabboo Qiddis Maariyaam fuuldura gara Minilikitti qabatee gibbii leencaa gara Minilik hospitaal gibbii leencaa Zazuu Paark kan jedhan san gibbii leencaa irraa qabatee gadi kan makafteenya YMCA Science Faculty achirraan immoo YMCA Young Men Christian Association garatti immoo Manfasaayi College Science Faculty garasiin immoo Ginfillee kana qabatee kan jiru sun warra Fitaraarii Ibsaati warra hunduma sana hafaniitu ammas isaanuuf Fitaraarii Ibsaa majaan warri hafan hafaniiti abbaa ajjeesaniit ilma shoomuuf Fitaraarii Ibsaan nama guddaadha amma beetuun ufuttuu lafti suni kanuma isaaniiti amma gibbii leencati gadi qabee kaftanyaa 13 qabalee 08 03 04 maal jiru kunoo karaa isaan irra hin jiru warra Fitaraarii Ibsaa abbaa Mulgeetaa baachuu Mulgeetaa Ibsaa tabaqicha inuma jiru inuma hafanii kanarra immoo gara Old Airport yoo fudhatte Xor Hayiloch Litsaa Hospitaal jedhama Litsaa Hospitaala sanirraa qabdee Signal Midir Xoorii keessa Signal kan jedhamtu jira Cuba Embassy Fitaraarii Simaa Baalchaa Daani'el Abbaba Safar achirraan gadi buusee har'atee hamma Saarisitti gadi bu'u achirraan lilti zannaba warqa kan jedhamu jiru karaa kuro Saaris Agustaa Shamis Faabrikaa garoo deemtu gara mana warqa Afawarqi Taklee muuziyeemii isaa ta'e Afawarqi Taklee nama namicha aartistii yaa mana sarara qabattee Qaraaniyoo hamma balabbaata warra Tulluu Waarii ga'utti hamma Qaraaniyoo laga Qaraaniyoo ga'utti suni kanuma Tolosaatii warri Tolosaa sun ammas maqaa fudhataniitu Tolosaa safar jedhama. Inuma jijjiiru inuma jijjiiru yeroo sana jalqabee kaantibaa filachuun Addis Ababaan kaantibaadhaan moo Haile Sillaasee irratti jalqabe. Lakki kaantibaan Minilik irratti jalqabe. Kaantibaan actually kaantibaan duraatu Zawduu ture mostly garuu namicha tokko Jarmatti nama baratee actually namichi kun meeyer Haile Goorgis Walda Mikaa'el jedhama. Haile Goorgis Walda Mikaa'el kuni 1906 Minilikitu shoome. Baruma Zawdituu faasitti isumatu hojjetaa ture. Namicha kana cufayuu loon shaggarii akka ba'an duraan loon torsiifama. Kunoo amma karaa kunoo Fitaraarii Goorgis kana beektaa? Warra qusee diinagdee. Jildila sanirraa qabattee gara kunoo kaatedraalitti achirraan gara kaatediraal Lisee Gabra Maariyaam seexaan beet kan jedhan Teediroos Gabaa Addaaraash ቸርችል ጎዳና ጊዜ ደርጊ ሰላምና አንድነት ኮሚቴ ከንጀን ቦደ ፍራሪ ብላታ ሎሬንሶ ታዛኝ ካቶሊክ ይትገለ ዘን ካቶሊክ ሴሚናሪ ይተረቀበቴ ጋር ሶማሌ ተራ በላይ ተክሉ ኬክ ቤት አችረ ከናነ ከነረው ሱኒ ሁንዱም ቱጋ ካኑማ ወራ ኦሮሞ ቱራኒ ካኑማ
amma baay'inaanis lafti isa akkuma Oromoo turte warri alamuu qixxeessa kolee alamuu mana achi qabu naannoo sanii qabu jechuun isaallee. Na kantiboonni yeroo san jalqabee. Kantiboonni kuni yeroo sanatti namichi kun very dangerous uummata Oromoo kan buqqise kana. Namichi kuni loona aboo wedhe magaalaa keessa. Haayila Goorgis Olda Mikaa'el kun 1906 qabee 1917 hoggaa kudha jaaf gara hoggaa kudha jaaf torbaatti kantibaa ture. Namichi kun namichi Haayila Goorgis Olda Mikaa'el kun. Inni isaa pilaaniin isaaniiti akkuma sitti meekana namicha xaaliyaanicha Firaamuroo jechuun FRAMAURO. Kanaafi booda immoo Alberto Sabaachi isumarra dokumentii isaa barreesseera kan gidee xaaliyaaniiti. Inni gaara ejeree fi jidda jidduu seentiraal gaallaa riijiin isteedii uufee 1450 bara 1450 yoo ta'an amaarri hin jiru. Inni achirraa sanni argateeti gara noorditti hoggaa ol deemu gooxii keessa gammoojjii keessa amaartota Gondarii haa ta'anii Eertiraa I don't know isaa akka fanii warra Abashaa afaan Afashaa dubbatu wayii argee amantii wayii qabu charchii wayii qabu itti gore. Itti gorraan warra Awurooppaarraa fa'aa warra kiristaana qabu warra wanni argee maaliif hin jennaan akkanaa kiristaanaa jedhanii itti mana amaaran jennee osoo amaaran jedhamu jiru. So nu kiristaanaa jedhanitti naan namichi isaan bira taa'ee biyya gaallatiin dhufaa kanootii gaara jiddaa fi gaara ejeree jidduu kan jiru lafti loon akkanaa qabu lafa akkanaa qabu garbuu qabu xaafii qabu midhaan qabu sangaa qabu farda qabu jeetti odeessa. Amma yeroo kana lama lokota ol marji olgee nukusa ta'aa dhufaa jire ture inni achumaan kaartaa san isuma hambifate kan Firaamuroo san hambifate. Kan Firaamuroo san hambifate warra isaa hambifate inni illee yoom jiraatee miti. Kun amma achitti amaarri garuu gamna dokumentii hambifata akka Oromootii miti gurrumaan argee hin hambisu. Lammaffaa immoo charchi education inni qeessi timirti beekan kana waa charchi jala isin qeetii waa barreessuu jaalatti. Hin barreeffatu hin hambifatu Oromoon kana hin qabu. Kanaafuu akka nama seenaa hin qabnee ta'e barreessee waan hin hambifne kan Oromoo barreesse waan faranjiin kana anyway Firaamuroon suni about 200 years or 300 years later 1450 irraan warri Saalasillaasee argate dokumentii sana. Firaamuroorraa kan Firaamuroon barreesse walakkaa isaa dhiisee fi darbisan irraa argate egaa hamma sanitti egaa oguma Oromoon dhugaadhaa shaggarii hundan balleessine warra harka qaban warra lolan balleessaniit warra immoo dhumee warra badiifaa kan jedhan kana warra ganuu kan jedhan kana lafa baay'ee lafa shaggaroggaa qabatanii akkanumatti katamaan goone akkuma lafa Oromoo kaanittuu maqaatti baasan maqaan kun kan hoggaatti baasanii wannoo qaba. ሰሞነኛ መሬት፣ ግንደበል መሬት፣ ቤተርስት መሬት፣ ቤተ መንግስት መሬት፣ ጭቃሹም መሬት፣ አርበኛ መሬት፣ ግቢ መሬት አካነ ደለደለን አካቡ ደኩኖ ካሳ ገብሬ ሰፈር ደጃዝማች ነሲቡ ሰፈር ደጃዝማች አባ ኮራን ሰፈር ደጃዝማች ዘውዱ ሰፈር ደጃዝማች ማልጃኒ አከሲቲ የወሳን አከነት መቃመቃን ከነኔ እኒ በቃ ሰሞነኛ መሬት ሰሞነኛን kan ቸርቺቲ ጎርጊሲ እንጦጦ ማረሚራ እንጅሩ ሰኒ እኒ ለፈ ሰሞነኛ ቱሬ gadimmoo ansanimma bakka amma farasanyaa goorgisiin bira dhaabbate kana hoggaa fudhatte inni immoo lafa gindaballii ture akka kun gindabalatsan jechuudha akkasitti maqaatti baasanii shaggar akkasitti qabamte irra jara kun mishigiidha garuu xooxxorra mishigii qabaratan lafa waraana achirraa gadi ilaalanii marfii kana faa qawwee kana waraana. So structure masanaan itti fufanii itti fufanii warri itti aanu sumaan itti fufee Oromoo vikti gochuma kana itti fufee amma akkaba urqubaay gaddaa kanatti amma inni illee ilaala amma tigirichillee inni habaaboo kan mana keessatti inni qalamii kan hin deemne mana keessan kan hin bareechine buqqise demolition kan amma itti deemu kuni isuma duriitiin akkasuma jedhaniiti achirraan booda maal godhan xamanjaash safarirra nama achi ajjeese warra waraana Oromoo Tuulamaa fixe san warra Yeekkaa, Gullallee, Jidda, Liiban warra kunoo qonni kana Sooddoo kana karaa Salaalee kanaan immoo warra Abootee kana warra Ganuu kana kan fixe kana xamanjaash safar yani warra xamanjaa qabu achi galchan. Xamanjaash jechuun tokko safara warra armed forcein jiru jechuu achi bobba'anii fixanii achi galu. Lammaffaa xamanjaa safarii keessa ala xamanjaan qawween qabattati. Disarmament policy jechuudha. Defeated nation ummanni waraaname sun akka qawwee akka hidhannaa isaa akka hiikkatu godhamee namni qawwee qabu naannoo tokko duwwaatti gala. Ufumaafis achi keessaa akkan kaa'an akka hunda Dajjaalmaay Bazzaabbii fa'aa minilganee isa waraanee ture miti. Namichi warra muluu wasanuuti nama sanuu abbaa fardaa dhalche sun Dajjaalmaay Bazzaabbii inni minilkiin kan lole kanatti. Haati Oromoodha. Garuu warra minilkiin jaalatu inni immoo walakkaan isaa manzeedha minilik haqee manzees fixeeme Oromoo duwwaa miti minilik bara Dajjaalmaay Bazzaabbii manzees fixe. Anyway
xabanjaa safarii sanii achi galfatee naannoo sanii achitti qawwee qabattee deemtee dhamtaa hin duutu bara Minilik. Haasaa kee keessatti waa'ee Raas Masfin Silashii fi ilma isaa kaastee turte. Duraan dursee Raas Masfin Oromoodha. Raas Masfin Oromoo keessaa Oromoo warra inni jedhama warra karaa kun abbichuu kana karaa galaan kana keessa warra abbichuu fi gimbichuu kana keessa ol darbitee dannabaa geessa dura dannabaa gara Dabra Biraan gara Dabra Biraan alaltuu shanoo darbitee gara Dabra Biraan beekta dannabaa kaatolik mishiin geessa kaatolikiin kun dur dhaabbate akka xaaliyaan Oromoon xaaliyaan taane xaaliyaan barooddoo kaatolik mishiin giincii kan jiru olonkobii dabartee giincii tun gahin dannabaa kaatolik mishiin Gambo Catholic Mission ni keesse kan nageelle arsii geesse achi gadi gortu Gambo Catholic Mission 18 keessa 1800 keessa ijaaraman warri kun kana beekuu qabda. Anyway gaafin tante Oromoodha. Oromoodhaas Masfin akka Amaaraatti lakkaa'ame innis Raas Masfin Silashii jedhama malee Silashiin kan eenyu akka ta'e namni hin beekne Oromoon wal lolaalee kan wal beeku sun isin du'ee kan beeku isin dubbatu namni immoo sultaan argatee maqaa taayitilii maaraga fiidaalisii argatee akkuma Amaaraatti wal lakkaa'ama akkasumatti dhiisan kan beeku numa beeka. Masfin kan Silashiiti. Silashiin kan Jaarraati. Jaarraan kan Matakkooti. Matakkoon kan Booji'aati. Jarri dhirsaaf niitiidhaan miseensa Maccaaf Tuulamaallee turanii. Turan ishimma beet gumaa'e obboleettii Tasfaayee gumaa'e shaalaqaa Qana'aa gumaa fa'a. Musaa gumaan Madaalaas illee jira warra kana kunoo hin jira inni Tasfaa gumaa kun as jira ammaarra walgahii kanarra jira nama waggaa 98 gaafachuu hin dandeessa. Jaartii kan itti boorumsiisan namichi Oromoo ta'uu beekaniiti malee Oromoo ta'uu baatan itti heerumsiisan. Mee dubbii ilma isaa san nuu himi. Matolaqaa jaarraan akka ta'e matolaqaa jaarraan Masfin Silashii humna waraanaa keessa galee matolaqaa ta'eeti. Iduma ta'uu booda attaashee go'anii Ijiptitti Kaayirootti bara Nugus Faaruq mootii Ijipti Faaruq bara ture Haile Sillaasee anmichuudha achi ergan attaashee ta'e militarii attaashee ta'e achi erganii Haile Sillaaseen biyya san doowwannaa deema Nugus Faaruq bira Uddi Jamaal Abdannaasir ka'ee biyya san garangalchin jechuudha Ijipshaan revoluushinii keessa jechuudha. Amma achi gaafa geessu Jabahaan ijaaramtee turte. Jabahaa jechuun warra Eertiraa gammoojjii Islaama kana warra Been Amiir warra kana warra Eertiraa Tigree miti. Lowland areas warruma Kushaayiti warra Hamaayiti warra tan warra Eertiraa keessa jiraatan warra gammoojjii kana ijaaramanii Jabaa kan jiru bilisa biyya isaanii naannoo isaanii bilisa baasuuf lolaa waan jiranii dhugumni achi hiriira nagaa irratti ba'an. Jaarraa Masfiin akkasitti qabaasee namicha warra Eertiraa warra Jabaa kana rurrukutee jaarraa maaliif baaftee jennu gufni gaa namni warri Oktobaarii Shawaa Galbashee fa'aa nugusatti himanii haqe inni gaa amma Shawaa inni agar gizaat ministeera ture gaa kana Dajjaazmaach ture raasiin taane Raas Masfin Dajjaazmaach Masfin koloneela ture gizee arbanyaa ture koloneela irraa Dajjaazmaach ta'e amma agar gizaata ministeera ta'e ministeera bulchiinsa biyyaa ta'e amma yaaman maaliif jaarraa jettee baaftee mindinoo jaarraa maalat jennaani አንድ ፈረሰኛ ሰውዬ ነመ ፈርደ ገርማሙ tokko ture biyya kiyyatti jirruutti jeen biyyi isaanii jirruudha dannabaa ol jirruu keessa nama farda garmaamu gaarii tokko inni jibgaa ijoollummaan kiyya akka isaatti farda garmaamuu jaaladhan ture ani hin garmaamne ijoolleen tiyya yoo guddatte akkasitti akka farda garmaaman naa beekamti jeetan jaarraatti baasee jee eheewnoo jeen ehee jedheen kai jee hin bayee Raas Masfin Silashii Dajjaazmaachuma saniin jimmatti galchee indaraasii nama durnu gufni yoo xiqqoo ofirraa si qoollafachiisu gamu goofaa jimma ilubbaabor biyya inni itti galchisu irraa fageessa beeta mangistii irraa shawaa irraa fageessa so Masfin akka jimmatti Dajjaazmaach raas hin taane bulee booda looyaltii isaa argisiifna raasii ta'ee wallaggatti darbee akkasitti ishee gumaatii wal arganii beeta mangistii warra jootee tulluu kumsaa morodaa sanitti oogalu isheedhaan wal arganii achitti ishee gumaatiin wal fuudhan. Jaarraan egaa amma galeetii waa'een jaarraa rakkoonsa achirratti maqaa kana warri Raas Masfin abaabileen warri Raas Masfin akka Rasaala Sillaasee madeessee namichi madaa saniin du'e waan beekamaa waan ta'eef sabaachinis xaalanichis kana barreessee waan kaa'eef nugufni amma afaan Faransaayii afaan xaalanii waan dubbatu waan dubbisee waan Raas Masfin kana waan abbaa isaa hin beeka waan akaakayyuu isaa hin beeka akka isaaf tolaan ta'in hin beeka kanumaan so kanaan gaa kan biraa immoo namichis immoo haqeeti obboleettii isaa muluu kan jedhamtu jira muluun tuni haatisi Nugus Walda Goorgisii fi Aleksaandar Bulaatovic kan jedhan xaaliyaanichi raashaanichi haqaniiti jimma mootii warra karaa maajii kana kafichoo kana ajjeesanii nadheen sadi fidan nadheen sadan takka Raas Birruuf kennan takka Nugus Walda Goorgisii fudhate takka Minilikiitti fudhate
تملك فلات سنة الجامعة كبدا الجتي كبدا تسمع جيرو تسمع جيرو ولا برا واحد كانوا من جيرو نما غربرا لا تيجي ما تسمع ويتبوا ثاني الجامعة كبدا مالك كبدا كانوا مانجي إني كان منيلك تاني مو تكمو نقول الجورجيس فوري تهار جارا الج مولو تاني رالتين ما نقولني بال الجورجيسي بالام براس تري دربي منيلكي إذا كان كي جمّا بوجي فناني ونيجي بالام براس دجال ما جي ده تكتم عن نقول الجورجيس جي فراساتي ورا راس دارجي فا ورا راس أيلوفا أكو ما نيتي لاسو لما إني كنان إني تاي راس مسفين كان تلا نقول سار قد جي تي كي غربتي بوجي أمتى تلا سافو جارا الج جاران يشي قمات من ألان جارتي والدغور سرّا نقص الدغور سرّا ألاتي دوتي جارة كمت دوتي جارة أسفا دولا جماع ودا كان جدًا نما كرا غلان كنا نان مشجر جتشورا دور هارتي كران كرا نيتي كران مالي هارتي كران مالي إن إني كنا ما براتي لو ياري أفان إنجليزي بيكا أسفا دولا كون إيه أسفا دولا جماع ودا كون amma isaaniga isaan warri isaanii kun warra guddaadha galaan keessatti warra guddaadha warra Mojoo Boxalaa jedhu warri kun Jinaal Abbabaa Gammadaati warra sanii warri Jinaal Dabbabaa Hayilamaariyaam Ibsoo warri Iftaarii Ibsoos warra sanii warra Jaama Shaksibee Shibbiruu Ibsoo fa'aas warra kana isaan warra ganda tokko galaanota kana warra galaan kana amma gaa isaaniga maal ta'anii waldaa qabu waldaan Maccaa Tuulamaa Stoongilii dhaabbatee jira haati biddeenaa jaarraa masfin addee ishii gumaa nama fana raaduu kun isaanis miseensa itti makamanii karaa mokonnin wasanuu ishii gumaa warra shawaa keessaa itti makamanii amma gaa jaartinis achi keessa jiru abbaanis achi keessa jira inni gara Oromoo kanattis gaa inni akka Royal Family akka warra Oldgoorgi sanattis lakkaa Oromummaa isaati waa inni magaalaa fi garuu walonni wal qoccoluu gaa amma muluun lafa qabdi Hintsaa kolleej fuuldura mihos dabbo be duke fabrika nyantu jira insa kolleji kono gara orada jazmache ftorarissima balcha ajoni orra kolel bisrat sima fa orra balcha banafso lafa qabusani tara kono qacca fabrika ragini rasa barra gadi bu'e qacca fabrika gara landa bor ko gadem to lilca cora lochi dil ko njira nu lafa do ka takkachirra an qabna turre sega baddema anyway amma achitti ga mulun achi lafa qabdi mana qabdi ingilizin to ko fe ilmi Robbie Roberts kana islaasi constitution barreesse suni John Robbie Roberts mana kireeffatee ta'a mana muluu masfin keessa muluun fi jaarraa naati takka intala dhugusol de gorgistana amma achi keessa ta'ee namichi kiraa kaffaluu dadhaba kiraa horiin barasanii jabaadha baranjillee haa ta'u niitiin deessee mana jirti Margaret amma muluun jarri kiraa kafnaan evict gootee jara daa'imaa wajjin baaftee alatti jennaan Asaffaa Duulaa looyeriidha afaan gustiilootiin dhiyaata كابتن في البيت بقى كون دتو لوير لايسنس سيدي بريتش ليغال سيستم يعني وسا انجليزي في المينستيري بولچا سويدنين اير فورس بولچتي بوليسي مو اي ثينك انجليزي بولچا تبقى كم ما كان هو يعني كان anyway ما قوانين بيرك كبيه تنيت نما على او فكي سما ايسيتي لا تبيه كناو برمدما نما كونچي سو الانسو اتون دبرتين بيرا انگد دي سو جين داي ما جين باسني كتونجي اسي افباسي رات اي مورمات طبقات اي أبوكاتو تأيه مرمات أما مرمناني في التمرتشيس ماني مرتي إتنو أكشالي نمشي أما ديودوي أفن كوس كتاو التاتقو جاما أبا كتاچو كتاو فأما بالمثال ويري رانجنا أما أبان كتاچو كني أفن كوس كتاو أييرا دكتور أييرا كتاو فا أبا سانيچو أفن كوس كتاو التاتقو ini mo intala lamma komando beliti lamma gutama fu komandar lamma gutama anyway soddam oromo tirri anyway tifalachisa amma namichi maal jaaga amma Itoophiyaa hoteelitti gaa wal argatu ati garbichi kun zawanni gurraacha Asaffaa Duulaa jima Asaffaa Duulaa Odaa jimaan gurraacha jaarran isaanuma garuu ati garbichi kun attamitti anarratti lafa obleetti irratti lafa kanjii afgortee mana murtiidatti marichiiftaa kan jedhu jira ana garbinaa atu garba eega ta'e seenanuu ni maa jedhan maaliifin haati jaarraa gaa diinaa booyyamtee akka ufte hin deegaa جهاد فانا مالتين اي بعد ما دمي مسكرال اتنا تقطر اكاكايو كلا كوفتو اباكي بكا اوفتا مالي اكا جي ام نيت مماكا غانغي هات تي انيو جنا ان ابانك انيو جناني هات تو فردا جت جانغانген مالين هرين ميغات كو تو بسامتي ابان هرين متي غانغي هات فردا متي غانغي ابانك انيو جنا هات تو فردا جت إمي فنان هذا يمت إمي لك أدفع إتي مماك
أنا هرين أنا مالي تقول أنا يعني ويلسون يكابتوري أسفاس ويلسون يكاباس ويلسون اسمي زين ويلسون هنجام شو بتي بيجي كنا وجه تنتي isi kabuturani isi anu galafatani asafan indune jarra chwati du'e amma jarra ni so jarri lamaan walitti dhukaasan chooto walitti dhukaasani amma amsalaqa yaa'i kan jedhamu poolisii wanjal makalaakaa kan jedhan halkan patrooliyan go jira miti amsalaqa yaa'iin suni fudhatee tukuran banni Haile Sillaasee kan jedhan jira amma hikkaasis 12 yooni minilikiin ga'ee baalchaan ga'ee hindidan igni angala adeema maalifin jaarran du'e akka hospitaala tiriitii goone ilma raasmasfin ajjeefne kan haakimii yoo oolchine hin banna jedhanii sodaatanii goota illam taranyaa adeellanii nuu miti jedhanii warri minilik Haile Sillaasee Wizaroo Ballachaacho gadiyoon hundumaa deemanii onnoo bira hogaan raas dastaa balaa jallaqa godaanaa hin beekta karaa maakkalaayi mirmara akkatti dhabnee ture tokko jira raas dastaa hoggaa ga'an achitti namni wayii fudhate nama karaa wallaggaa kana zawdee aagaa jedhama bulchaa hospitaal raas dastaa isaan ture inni gallaan namicha oduu isaan dhagaa as gabboo inni achi ga'u already zawd asaffaa duulaa lachuudhaan asirratti afaan amaaratiin እናንተ ኦሮሞዎች አወቅን ብላችሁ በመስፍን ስለሺ ልጅ ላይ እንዴት ጥብቅና ትቆማላችሁ ጀዴ ጃራኒ ጀደን ያገምዱ ጋራት ያ ጀዴ በሙሉ ሙሉ ረት ሙሉ በኔ በህቴ በሙሉ ላይ ማለ ከስልን ጀነ እኒ ሰሩማ ይገከከቡኒ በበከተ ዋሚቲ ሶ አዋልቸ ጎታት አዋል ለመሞ ጀሪለቹ warri lamaana kamitti handle godhe waan kan egaa argitee sun asaffaa duula miseensa maccaaftu lamaati jenaal Taaddasaa Birruutiin makiinaa bitee kenne popular beekamaadha hararraa dhalataa warra harar kana hola farraa buqqaan warra raas birruu walda gabree warra masfin birruu marid birruu arsii harar kan isaan to'oni qaba wantaa kuma sadii jaaf digdamii tokko qabu akka awaajii lafaarratti mareesotaa keessa awaajiin bawaan acham ture warran hojii hojjedhee mareesotaan awajamu awaajii lafaati anaa masfin birruu zagayyee asfaa of qaadu Waajjira Dr. Tasfaayee Dabasaa happaa akka ta'e kan du'esanii abarraa imaana aag kan amma meessoon ta'e hidhamee bahe kana warra awaajii koomitee lafaarra warra lafa qabu keessa warra 3621 wanta 3621 arsii qabee amma sallaatti hin qabne warri birruu walda gabree warri ijoollee abbaan marii birruu masfin birruu fa'a anyway jarri hoggaa kana asaffaa duulaa kun achitti xabaqaa Oromoo lafa buqqa'e kanaati shaggaritti galaan ilma galaan gosa qaba bal'ina qaba warri asmas fineessaa ufanii jirruu aafan mandiidha aafan abbichuudhaan gama siigalee gimbichuu miti adaa miti liiban miti salaale miti meettaa miti achi xiqqoo ol hiixata kun gosa bal'aa qaba hararirraan qaba Oromoo shawaarraa akka galaan kun akka isaati abbichuun kan isaati gimbichuun kan isaati gullalleen kan isaati eekkan kan isaati jidda kun liiban kun hundi kan isaati so inni xabaqaadha beekamaa beeta mangistii immoo xabaqaadha suni matolaqaadha namni garas godhee raas masfin silashii jedhama malee kan durii malee warri kun namichi sidaama ta'uun oola jedhanii gataanis ogwanni maccaaftuu lama galuu xiqqoo waa beekan malee firooma qaba warra Taaddasaa Birruutiin baay'isa wayi warra Jenaal Taaddasaatiin fira dhiigate isaan kanaafuu gales immoo hoggaa Jenaal Taaddasaan mana hidhaati Hararii ba'anii Adaamaa dhufanii Daadhii Fayyisaa Baqqala Mokonnin Wasanoo dhaqanii simanii Haaji Turee Roobalee simanii Shaggarii gaafa gara Istiraadarii fidanii wannoo ture Dajjaalmaa Laggasa Bazzuu ture እኔ ይሄን ማድረግ የምችለው ነገር የለኝና ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ወሰዱ እንዳልካቸው ብረገኛ ሀረር አይመለሱ እዚህ ሸዋ ይኑሩ ገሩ አዲስ አበባ አይኖሩም ይሄን ሸገር ሲንካውና ማለም ታዲያና ደብረ ብርሃን ትገሳች ይሄን ማለፊን ኃይለ ሥላሴ ጉሳ አንቦታው ፍራሪ ደስታን ሲዳሙ አቀሰኒት አው ነው ሀዲያ ቢያዲያ ላው ሳይና ከሰካን ጀነራል ታደሳሞ ደብረ ብርሃን አጭካው ወረ ኩን ወኒ ከነ ወረ ደጃመ ሽብሩ ሰብስቤ ሽብሩ ሶ ከነ ካው ለኪ ጀኒ አመራስ መስን ይመር ያንተጋያ ሳን ቡቃኒ ከና ግርግሪዳ ማ ቱ ዩር ሰርፕራይዝ ወኒ ለድንቄ ጀነራል ታደሳን ኩን ዲማ ዴራ በሬዳ ሳቲ ገሩ ነመ ጉዳ ዴራ በሬዳ ራስ መስን ሞ ሆጀ ጉዳ ሚቲ ገሩ ነፈቀቡ ዋና ከጀነራል ታደሳ ከዳይማት ለካኒ ሴን ማልጄ ጀነራል ደጃማች ራስ መንግስት ማን ነው ከአባት እምብርት ከተቀበረበት የእናት አባቴ አገር አንተን ወደ ሌላ የሚሰድ እኔ ጋር ነው ተቀምጠው የናፋና ባዲ አኒስ መንጅራ በቀለ መኮንን ሰኑ ቱሬ ዳዲ ፈይሳ ቱሬ አለሙ ቅጤሳ ቱሬ ጋፋስ እፊ ወኖን ቱሬ
baqqala sagguu ture gaafas ijatti nama jiran keessa baqqala nama hin gadda du'e anyway biyya haadha anxuraa keetii abbaa keetiiti eenyutu gara mana kootti teessaa jeen ichi gaajee jaarsi fuunee karaa mastiin harar mangar godaanaa wizara warqaa babaan bakka teessoo haati manaasaa bakka haati museefaa haati kaasaafaa bakka ta'an mastiin harar godaanaa achi geessin. Sa'aatiinis nurraa deemaa jirti garuu wanni kaasan baay'eetu jira. Mee waa lamanii kaasee raawwanna. Firooma qabdu jedhan Taaddasaa Birruuti. Hagam dhugaadha. Firoomni kun maal gaawwan firoomatti fi miti kanan haasa akka Oromoo tokkotti maleedha. Firumaayyuu. Hagam wal beektu gama sanaan jechuudha. Ijoollee keessa akkamiin beektu. Mana tokkotti guddanne Tsahaay Taaddasaa, Salmaas Taaddasaa, Kaasaa Taaddasaa, Kaasan tokko jira kan alchan sun du'e kan guddisan immoo kan firaa ammayyuu jira. Museenis baay'een ijoolleen hundumtu wajjumaan guddanne Buzunash Birruu immoo haadha biddeenaa koo turte. Kanaan karaa biraa immoo Raggaasaa Jorroo immoo Adaadaatoo fuudha. Raggaasaa Jorroo gaafa Injiinar Taaddasaan fa'aa Camadaa Soggooqaa fa'aa wajjin obboleessa abbaa kiyyaatii wajjin Tafaxiroo Daraachi qabamanii isaanii tumsu salaalee ufaniiti rukutamanii qabamanii waggaa 20tti fadadanii Shawaroo biyyeessanii hojjechiisanuu fincaanii achi deemnaan Liyamal Xiroo jedhanii baqachuuf jedhanii Raggaasaa Jorroo kenne Taaddasaa Birruu konnee jedhama Raggaasaa Jorroo Shawaroo bitti ajjeessan. Seenaa keessatti namni maqaan baay'een hin kaane Baqqalee Sagguuti. Baqqalee Sagguu eenyu? Baqqalee Sagguu Kubur Zamanyaa ture. Baqqalee Sagguu ijoollee Salaaleeti. Haadha abbaanuu Oromoodha. Baqqalee Sagguu jagnummaan isaa maal inni akka Maammoo Mazammir sana galgala barata. Wanni wottaaddara giraaqanyii wanni qawwee qabatu sun ta'ini nama barate Baqqalee Sagguu. Inni gaa kana wanni ta'eeti amma rakkoon isaa maal inni dubbii Maccaaftuu lamaa kana harka wayyaa jalaa agarii tulluu gargaara jedhanii gaa Nacci Labaashiin irratti honnoo jedhu haaraan nama Oromoo tokkotu ture Sudanneetiyan ture Shaalaqa Biraanuu Maccaa kan jedhan isa gargaare malee inni tan Kubur Zamanyaa malee ammas hin du'a ture sababa agarii tulluuttu inni Shaalaqa Biraanuu Maccaatii fi Koloneel Xaasoo Mojoo warra amma 60 wajjin rasha naman san isaantu Baqqalee Sagguu harkarra qabe maal jedhanii nugusaanii yoo amma meeqa makaraa isaa argaa gisee Kubur Zamanyaa waan hin jirretti keessa jira jettanii hiitanii amma kana rakkate amma immoo kunoo waan hin jirre keessatti agarii tulluu kan qaban Wallaggatti Naqamteetti qabame warra inni fira jedhee wottaaddara wajjin turtu ganee qabsiisa Naqamteetti qabamee galee Salaaletti fannisan obboleessa wajjinuu Baqqalee Sagguu gaafas hin dhaqnee dhugaadhaa gaa wanta tokko argisiisee waatti kenne jedhanii hin yaadu garuu Baqqalee Sagguu ijoollee Oromooti wajjin Baqqal Tafaanii ta'eenyu Taaddasaa Badhaanee kan Filiippiinitti galee waraanisanii wajjin mana isaa ta'a Taaddasaa Badhaanee filan qabu mana isaatii fi mana roobaa badhiyyee taa'ee gargaarsa argatu manni barumsaa cufamu yuunivarsiitiin cufama dormitariin argattu Taaddasaa Badhaanee kanas gaa Taaddasaa Badhaanee sana akka rivooltariitti akka mootummaa Hayila Sillaasee lolutti waan lakkaa'anii fi Dooktar Nugusee Ayyala amaፀኛ ነው ጊዜውን የሚያጣፍጠው በዘርግ ፖለቲካ ነው irratti barreessee jira honnoon Dooktar Nugusee Ayyala abbaan Yeshi Qanaa abbaa manaa Yeshi Qanaa obboleettii Dooktar Phaawulos Qanaa fuudhaa amma Kaalifoorniyaa jira inni irratti waan barreessee fi Shambal Zalaalem kan jedhan kaampaas poolisii ijaamtuu laala Dooktar immoo inni immoo Akililuu Habtee kan jedhan Oromoo kan jibbu amma jira lubbuudhaanii hamma durii Mahammad Adarichi ufutti Oromoon baay'ee rakkata ture yuunivarsiitii innaa Taaddasaa Badhaanee akkasiin rakkatee Miss Glooriyaa Jaakson kan jedhamtu fuutee Filiippiinitti galtee achitti lolaa irratti du'e. Baqqaleen waan irratti mangistuun waa isaan irratti hin hirmaanne. Baqqalee Sagguu hirmaate Baqqalee Sagguu Shaalaqa Tafarraa Walda Tansaay Shambal Maammoo Habta Walda Wayyeessaa warri kun hundumtuu qooda fudhatanii jiru. Koloneel Kabbada Sambatoo warri kun qooda fudhatanii jiru. Warri immoo Taaddasaa Birruu fa'aa hin didan. Warruma Shankoorati kuni warra Kubur ummata hunda walitti hin qabne kuudetaan kun jedhanii Taaddasaa Birruu kan Daraashii kan qabate amma Afsaraarii Hafta Gorgeetti Kubur Zamanyaa lakkoonni jala abboommi jala oolchee jaagamaa keelloo karaa shoolaatiin karaa makalaakaa shoolaa kan jedhan jiraamti karaa Arattaa Kifla Xoorii achirraan ol dhufee warri xoor saraayitiidhaan moorrisi mahandis mabriyaa kan jedhan karaa kun poolis saraayit hospitaalii kan jiran tokko beektaa mahandis mabriyaa jedhu isaan immoo gara sirraan ol dhufanii mangistuu inni akka itti inni jee inni garuu warra Oromoo keessaa Shambar Maammoo Habta Walda Wayyeessaa Baqqalee Sagguu warra kanaa Shaalaqa Tafarraa Walda Tansaay Tigreedha. Shaalaqa Hayilamaariyaam Leencoo innis Oromoo fi Amaaraa guddise malee Oromoodha baris innis akkasitti gaa warri kan Oromoo qooda fudhatan. Baqqalee Sagguu Hayila Sillaaseen booda hidhuuf jennaan egaa fonqolcha mangistuu Nawaa sana booda inni hidhuuf jennaan obboleessi isaa waggaa 12 waggaa 12 lafa qotee lafa jala dhoskee jedha. Dubbiin tun dhugaadha? Damseen obboleessa. Waggaa 12 lafa jala. Waggaa 12 amma dargiin futti. Kanaafuu waggaa dargiin fuu warra Hayila Sillaaseen awwaale sanii
ifa baase dargiin immoo toyyoosaa kan horachuuf jedhe waggaa 12 mana damsee mana obboleessa isaa awwaalamee buleet oolee waggaa 12 tureet achi keessaa bara dargiin ufinni jiru harka kennannaan ana jennaan jagnaane atti dabaqjanii beetinaa siraa ministeer operation division head jedhanii kaan achi kaanii uduma taa'anuu dubbiin amma beet kiraay beetoች አስተዳደር ድርጅት jedhu lafa waggaa shaggarii fudhatanii lafa birrii dhibbaa gadi qabalee fudhate dhibbaa ol kan ta'u mangisti kiraay beetoች አስተዳደር ድርጅት jala gale amma baqqala dagguu kana baqqala sagguu oromoo salaaleeti inni onnoo kana operation onni ta'e achi galeet shaalaqa Salomoon kan jedhan naftanyaa lubbaa borii ይሄ ሰውዬ በዘር ይሰራል ማልማል ይረተ onni jedhe አሰፋ ባልቻፍ አመነ ከነ ወረ ቦርዲ ቦፍ ማነ ከና ማልማል kan jedhu irratti onni jedhe sanin booda gaawri dargiidha waan godhanii fuudhanii mana itti galchanii achitti ajjeesanii awwaalanii sana buutee isaa asitti du'een asitti hin jiru baqqala sagguu akkasitti dargiin isas galaafate marratti. Oguma mana damsee obboleessa isaa haadhoo isaa abbaa ilma abbaa isaati waggaa 12 awwaalamee taa'e. Kitaaba tokkos barreessee waan jedhuun dhagaye jechuun qambarin ሁሉ ትሰብር ዘንድ ማን ፈቀደልህ kan jedhu yaa isa shaalaqa arraagee kaasaa arraagee tarkaa fudhate mana hidhaatti dumbayin barreesse malee inni baqqaleeti inni han baqqalaati shaalaqa kaasaa arraagee fudhateeti kaasaa arraagaa irraa inni barambaras arraagaa aadaa alafa qabu isaan kan amma baqqala sagguu barreessan irraa fudhateeti borcuu gudaa fallaa kan jedhu kabarii matsaafarra garaa guddaa hin qabu borcuu gudaa fallaa kan jedhu kaasaa arraagaa bara akka abashaatti bara 1963 kan barreeffame borcuu gudaa fallaa namichi garaa guddaa tokko godhatee qotee bulaan akkanatti gaasa'een abruu waan ta'e aayidiyaa isaan argatee jeneraal Taaddasaa Birruu Baqqala Sagguu Tafarraa Oldatensaay shaalaqa Tafarraa Oldatensaay shaalaqa Hayilamaariyaam Leencoo amma kunoo biyya jiru kana roppilaan xalafaarraa hafee biyya jiru Taambiraat Kabbada jeneraal Kabbada Gabree ilma Sididduu Gabree isa fa'aa warra wanni fa'aa Getaachoo Maaruu fa'aa warra ijoollee poolitikaa hidhan achirratti waraqata kan argatee kan ofii godhate shaalaqa kaasaa irraa gahu. Biraayitiidha is not educated innu dammaqaa isaati kaasee arraaga samaan turre matsaafa warra san irraa qumcisee kan ofii godhatee barreesse. Odoo waan kana xumuriin dura wanni inni kaasuu barbaada namoota bara Haayile Sillaasee namoonni xaaliyaadhaan lolan Oromoonni akka gara Suduukii faan baadiyyaa keessa akka deeman godhaman namoonni baandaa fi galtuun ammoo taayitaa adda addaa argataniiti uummata Oromoo kana naannoo Oromoo kanarraa buqqisaa turanii waan jedhan dura kana namoota san kaasitii hin xumura. Amma gaa warra tokko dubbachuun ani fira ofii nama ofii kaasee naanjaa isa maqaan dhahu garuu wanni sitti moo jiraate damooza warra xaaliyaanii jala galan baandaa jedhamanii warra haftee sanyii warra sanyii fa'aa warra kabbada looyerii first Itoophiyaa keessatti Oromoo keessattis first loo digirii kan argate kabbada haftee sanyii Jarman irratti du'e. Dhuguma sanyiin sanyii waaqoo dhuguma Giraaziyaanii wajjin hojjechuusaa inni maaliif xaaliyaanii immoo araadaa goorgii sanyii beekta araadaa poostaa sanyii san araadaa waradaa jedhanii achitti biiroon sun araadaa poostaa sun biiroo isaa ture. Dhuguma hojjete. Baat eega kana ta'ee warra akka warra abbaa kabbadaa haftee sanyii kana fa'aa bu'ee ari'anii raas immuruuni kunooti kuni Albertoo Sabaachitu barreessee fuula kan dhaga'u hundi argitee waan tokko ragaa waaqaa fi lafaa du'aa akkanumatti an abaartu you have to be honest namni tokko eessaa fidde illee jedhama gaafata kitaaba isaa fuula 137 irra jira kan Alberto Sbaachi Alberto ALBLERTO Sbaachin SBAACHI namichi kun xaaliyaanidha bara xaaliyaanii jiraate historiyaanidha jaarsa isatu barreesse kunooti Imruu Haayile Sillaasee 1,000 argate liiraa Raas Haayiluun 40,000 fi 870 arfale Raas Siyyuum Mangashaa jechuudha ilma isaa kana wal inni 22,000 fi 900 argate Raas Gugsaa Haayile Sillaasee 25,000 argate Raas Getaachoo Ambarbir 70,000 argate Raas Ayyaalee Birruu 16,000 argate okay warra kanaafi Raas Birruu safar maal jedhanii lafa kennanii fi Raas Haayiluun illee sinimaa Raas Haayiluu kan jedhan markaatu argitee jira. Jarri kun garuu baandaa turan. Baandaa turan kun damooza qabu xaaliyaanii Alberto Sabaachi anaa miti kan qopheessu hin dhalanne ani ootanii. Warra kun xaaliyaanii warra abbaan isaa damooza kaffalee fi kan barreesse Alberto Sabaachi ilma obboleessa Giraaziyaaniiti kan barreesse kana kaffalaa turre jedhe. Anaa miti kan barreesse yookaan Abashaa miti Oromoo miti. Jibbaa miti du'aa fi. Booda moo shumannata argatan. Booda shumannata argatanii Raas Birruu safar. Raas Birruu
raasaayilu safar mana qees guddinaa faa itti awwaalan yoo yaadata mana baaroo eenyu muhee abdoo faa itti awwaalan mana matoliqa gazuu waaqii mucaa salaalee matoliqicha faa itti awwaalan waa argite mana raasaayilu safar jedhama raas birruu safar jedhama maaliidhaaf isaanii gantuudha sira maaliif shoomaman isaan oromoo miti amma keessattuu Itoophiyaadha bo'anii obbolaan isaanii bo'anii inni chaachaal yaagalee liji akaalee liji የወንዜ ልጅ isaan waliin oromoon ወንዜ ልጅ miti akaalee liji miti so you have to evict them historical enemy diina biyya buqqisuu qabu kan baandaa taate gara xaaliyaanii gortee biyya ba'uu qabdu durumayyuu already seenaan sitti muree jira biyya san gadhiisuu qabda shaggar kan isaanii ta'ee jira so kanaaf malee liistii oromoo tokko kunoo achirraa albertoo sabaachi fuula 177 kan jiru mee oromoo tokkicha damoota as keessaa argatu laata not a single isaan garuu oromoon hin lolan gahu yaa in argatan oromoon hin lolan yaa raas kaasaa gara suduukii faan hin lolan yoo yaa raas amma onni faa laali gam wanni tokko sitti immoo wanno giraazmaach afoorq waldaa imaanot kan jedhan dajjaazmaa baalchaan koottuu jedhaniin dhugumni gaasa argas innaan wotaadara isaa qabatee karaa nifaa silkiitiin bakka kun amma seent yoosef jedhan qiddus yoosef beetakiristiyaan jedhan bee argite bakka makiinaa faatti export importisan achitti wotaadara isaatiin galuu jedhe achi kabbabe akee alatee giraazmaa yoonni nu kabbabee jira baalchaa kabboon haalinna eessatti gallaa koroneeshin hojjetu jee akkasitti gaa onni jee baalchaa achitti hidhanii disarmii godhanii duraanuu kolaasanii jiru irraa fudhatan garuu warri damooza qaban salaried on the payroll list original warri abashaadha safarii argatanii qe'ee shaggar kan isaanii taate. Egaa seenaa Oromoo seenaa Finfinnee dhiibbaa uummata Oromoo irra gahu hunda kaasnee jirra hanga ta'e garuu handhumuu miti seenichi garuu wanni ani otoon kaasin irra darbuu barbaadu namicha qa'ee lafas Taaddasee Birruuraa fudhate sana. Namichi qa'ee fi lafa Taaddasaa Birruuraa fudhate Jeneraal Taddasee Dubbaalaa jedhama. Wayzaroo Buzunash Dubbaalaa obboleettii isaa lafa hin qabdu. Gaafa jeneraalitti inni jedhanii Addis Zaman gaazexaa Zaareetu Itoophiyaa Dimts kan jiru gaazexaa sadii irratti baasanii Jeneraal Taaddasee Birruu bazarinnaa baminaam jedhanii akkana biyya kana godhanii qabamanii waggaan ammanaa idmeen fi duun itti faradde gaafa jedhanii Jeneraal Taddasee Dubbaalaa poolis azaajii kan ture lafa jeneraalicha arbanyummaadhaan akkasuma jeneraal booji'amanitti lolanu abbaa isaanis xaanitti ajjeese obboleessa isaanis akkasitti amma xaalaan boojite jeneraal Taaddasee Birruu Somaalee turan. Somaalee turanii Somaalee cabsanii karaa Keeniyaatiin biyyatti galan inni Ingiliziin xaaliyaanii mootee military exchange warra booji'ame wal geeddaraa jedhan sanuma keessa sanuu haqqabne jeneraal faa cabsanii karaa Keeniyaatiin deebi'an. Hoggaa deebi'anii amma jeneraal faa akkasitti immediately wotaaddaratti galanii jeneraalummaadhaan arbanyummaa isaatii fi jeneraalummaadhaan wotaaddarummaan achi ga'an. Amma jeneraal Taddasee Dubbaalaa hin lolle arbanyaas hin turre homaan turre. Amma namicha kana fuudhaniitu Hararii dhalatee abbaansaa beeta mangistu inni aggaafaari'a ilfinyas kalkaay Dubbaalaan abbaan Taddasee ilfinyas kalkaay turan. Amma akkuma kun giraazmaachi Jaawii Lucaa Raddoo abbaa pireezidaan Girmaa jechuudha. Ilfanyas kalkaay turan akka kun warra Baqqalaa Hordofaa faa Hordofaa Cangaree faa Baqqalaa Hordofaa Cangaree faa warra Oromoon nama ilfinyas kalkaay turan jiru akkas ta'anii anyway suni fee shoomamee amma duraanumaan jaalatu jaarsa jeneraal Taaddasaan jaalatu inni maal godhee itti faladanii jaarsa karchallee itti faladanii karchallee galchan siddatiidhaan Harar hin geessin jechuudha. Dura karchallee alam baqqaan turanii achirra galanii inni jaarsaa himaarutanyaa amantee isaanii jaalatu waaqa kadhatu amma maal jedheen jaartee ani wayzaroo Warqaa Ababaa gaafa madiiniin baay'isawee maal jedheen abbaa keetis akka fannifnetti abbaa manaa keetis fannifnaa jedheen abbaatiin basiqqilaati. Maaliifin abbaan Warqaa Ababaa haati manaa jeneraal Taaddasaa Birruu haati Almaaz haati Tsahaay haati Musee haati Kaasaa haati Maartaa warri kun ijaartiin tuni Firaarii Gabramadiinis Minilik inni Hayila Sillaaseen Iyyaasuu hidheet Salaaletti hidheet Raasaayiluunii fi Firaarii Gabramadiin abbaan Warqaa Ababaatii fi wanniin Qanyaazmaachi Dhugaasaa Baksiyaan Gindabartii irraa dhufanii warra fira abaabilee Iyyaasuu jechuudha. Ginda warra abunaa warra awaxo jedhamtu jiru warra itti geemanan jedhamu. Warri sun dhufanii warri Qanyaazmaa Dhugaasaa Baksii fa'aa hiikan. Achi eegnaan Iyyaasuun hin qabame Gindabartii irratti muka diimaa irratti qabame. Achi qabnaan akkamitti akka ba'e egaa beekanii Qanyaazmaachi Dhugaasaa Baksii kaachisii irratti fannisanii Firaarii Gabramadiin ilfata irratti fannisanii wannoo miratti kennaniif gizooti'an maqaa isaa Raasaayiluudha. Soddaate Iyyaasu intala Iyyaasu fuudha Iyyaasuun intala Raasaayiluu fuudha soddaadha. Isa gaa miratti kennaniif akkasitti gaa amma kana beeka jeneraal Taddasee Dubbaalaa kana beeka
አባትሽን በስቅላት እንዳሳረም ነው ባለቤትሽን እዛው ጽዋ ይቀምሳል ያንን ጽዋ ባለቤቷ ደግሞ ጀነራል ታደሰ አካሰች ነው ጀነራል ታደሰ አባሲ ጋፍተራሪ ገብረማዲ አከት ፈንዘኔ ጀሰኔ ጀነራል ታደሰ ከየ ይግባኝ ይትጄጋ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ነው ጋር ፖሊሲ እያለ ጅራ ወጋ እድሜ ዱቲ እድሜ ተፈረደምቱ ይግባኝ ረተ ዱቲ ይሰቀልኝ ጀነራል ዱባለን የሮሰን አዛዥ ማለት ፖሊስ አዛዥ ጀነራል ታደሰ ምክትል ፍትያና ፈጥኖ ደራሽ በከኩኖ ጀነራል ለምይሳ በዳሴ ቱሬሰን ሻለቃ አራያ المسا ملندن جرا سلمون راجع ما شالق آريا شالق لميسا بداسي إسان التانو چمدان مو تسفاين نيفا چمدان فا بقلا نيفا urgesan جنة مرسيت شوفير إنساني چمدان بوليس باقي يامون مزواي ترتا بيتا كوني إسان مو بودي غاردي جنان بودي غارد إنما مال سافرت أما غاني جيه تيوغا جارسي ألم بقاني باي ورسين سا ونجلنيا تني كهجي تو برجرا nama mootummaa Itoophiyaa seera Itoophiyaa kulsiin cabsee bultiin isaatii warafamaa kan guba seerri hin jira. Garuu nugumni hin jenne. Kolfee xanaa taraa mana Jeneraal Taaddasaa Birruu nugumni afuratu hin jenne cumbuudha. Maaliifin haqeetti abuna teewwanniinis lafa kaayet masqalii lafa kaayet maxaa quddusii kana maxaa qulqulluu kan lafa kaayet irran ce'een jee akkas qabbaneesse miti innis akka bultiin isaa warafamu hin goone. Amma Jeneraal Dubbalaan haqeetti Jeneraal arbanyummaadhaan lafa argatanii turan Hararii. Kuntaa tokkittii takka. Isii sana qee بزنش دبالة تكين جنال درس دبالة بولتي ساتيكين أكيرة تي وني إنه كبر جيتاون تسمع بتوصل أگر جزات منستير كان توري توري جول كفلة إرجعتو دجال ما كفلة إرجعتو تاكيبجة دجال ما كفلة إرجعتو لارستر يزوتا منستير كان جو دبدابة كو دوكومنتين كابا فوتو كوبين كابا إذا نيجيت kadam sil Jeneraal Taaddasaa Birruu arbanyinat tota ya ganjut baharar ke kifla agar bamnaan ganjut tuni lara Jeneraal Dabarsee Dubbalaa tuni hono jilo wizara business Dubbalaa ndisat kanjee ajajani achitti bakka warri fitoonarii onnidha fitoonarii maharana minda harargee kifla agar andaraasee an turani gisee dargis turani namichillee hamaan turre garuu dajjaalmaa Ali Gaaz Ugaazii wajjin namti Somaalee tokko Oromoon jaalanne ture dajjaan Ali Gaaz Ugaaz abbaan isaa min Hasallaay min turani inni Haile Sillaasee wajjin guddate dajjaan Ali Gaaz Ugaaz indaraasee biyya Baqixxaanaa Hararii ture inni fu'ee lafa san Jeneraal Dabarsee Dubbalaa kenna garuu kanaan godhe Jeneraal Dabarsee Dubbalaa dargii deebiseef moo laficha chuman dargii fudhate lakki dargii fudhate nama dargii maal fudhate hundumarraa fudhate maa yeesa hin taane kan dur qabuuf hin taane lafte kunoo hin taane mangistii taate ammaan Tigreetii dur kan dargiiti ummanni maal argan camadaani eessuma keetiitti obboleessa abbaa keetiitti inni isa boodigaardii Haile Sillaasee Jeneraal Taaddasaa Birruu sana yeroo sanatti hirmaannani dhumarratti mana hidhaa seenee camadaan no hin badin hirmaannan isaa maal ture hirmaannan isaa tokko faa Faxinoo Daraashii irratti opereeshinii inni freelance bombardier jedhama bakka kun waraanni ka'u tokkotti dura dhaqxee kan inni san inni asseesii gootee militarii inni san gumbaar qaddam jedhama freelance bombardier jedhin asirraqaa ta'e waggaa hundumaa freelance bombardier jettuun nama waraana sana dhaqee banu jechuudha. Anyway akkas ture dhuma kana ta'uu booda inni fi baqqala urgeessaan jedhan nama Arsiiti boodallee achirraa hidhaa bahee ambassaa ta'uu san jedhan 22 kana oofa ture karaa kunoo 7 san irra gara lelti danna borqirra achi gadi kan darbu jira isa oofa ture inni shufeera isaa ta'eet camadaan inni isaa ta'eet wannoon immoo asirraqaa Haayila Goorgis Riqitu waan jedhan nama Ambooti nama Abeebeti Giincidha isaan lamaan immediate bodyguard isaa turan. Haayila Goorgis Riqitu kubur zabnyaa keessaa ba'anii Jeneraal Taaddasaa fudhatee ofitti galchee Faxinoo Daraashii godhe dhukkuba nyaa ture. Camadaan Faxinoo Daraashuma ture. Camadaan Faxinoo Daraashuma ture. Isaan lamaan immediate bodyguard isaanii ta'anii maccaaftu lamas miseensa Tasfaayee Dagaagaa kanaafi warri lammeessaa boruu bodyguard isaa ture. Inni amma booda Addis Gommaaqee Addis Gommaadha beegii waradaa Astiraadaarii bulchaa ta'ee achirra immoo amma mana dhaagalee yeroo illeefsan mana ana wajjin ture amma wayyaaneen OLFin mootummaa ce'umsaa keessaa bahu wayyaaneen boojitee gurbaa Kaasaawun eenyu jedhaniin chief of staff adda bilisummaa Oromootiif security chief kan ture Kaasaawun Habtee fi lammeessaa boruu isaan bakka lakka fudhatananii lamma qara buudeen beekone kun du'e jiru kun Adigraad geessan jiru I don't know anyway jarri kun immediate bodyguard Jeneraal Taaddasaa Birruu turanii warrasii firasii soddaadhasii gaa
naannoo tokkotti wajjin guddanne. Abadaadhaan garuu yeroo sana yeroo warra maccaaftuu lama mufatanii waa yaalan sana jaarsicha nugusicha galaafachuuf turedha. Inni wajjin inni kabbadaa Buzunash Faagaa wajjin inni karaa sabbataa san jettaa. No gaafuma fanqila mangistii. Gaafa fanqila mangistii hojii waan suni gaa inni ture inni Faxoo Daraashii warra achi warra Faxoo Daraashiin cubbuudha waggaa ta'e irra jiraan lammeessaa jinaan lammeessaa badhaasee kan abitaa xoor meedaa jedhanii inni jedhanii yaadatta. Innis achi ture gaafa san shaalaqaa ture shaalaqaa lammeessaa badhaasee kan amma shaalaqaa eenyu akka inni kan jira kan Maandellaa leenjise. Shambalichi sun Jeneraal Taaddasee Birruu lammeessaa Booruu Camadaa eenyu Firdaawoo Qurgeessaa Tolosaa Irkoo Matola Qaanture kun hundumtuu achuma warra wannoo bichaa namni achiisa. Hirmaannaa adda addaa qabu jechuudha. Hirmaannaa adda addaa qabu kun militarii opereeshinii duwwaadhaatti inni ta'e warri siviilii karaa hojjetu Jeneraal Taaddasumaa fi Hayilamaariyaam Gammadaati. Tasfaayee Dagaagaati ilma Qanyaasmaa Dagaagaa jechuudha. So akkamitti qabamuu dide jamana amma dargiin dhufutti? Inni kan ta'e Jeneraal Lammeessaa Badhaasee Shaalaqaa Lammeessaa Badhaasee hoggaasanii ilma Wubisheet jedhamu qaba amma DC jira. Wubisheet kuni hiriyaa Amazzana Zawdee Abdii obboleessa kun Asfaa Zagayyee Asfaa Abdii warra mariisotaa ture kana warra kana isaan gullalleedha isaan. Amma warri kuni Shaalaqaa Lammeessanii Jeneraal Taaddasaa Ammarfii Tarrafa Qadiidaa Gonfaa kan jedhanas jira. Tarrafa Qadiidaa Gonfaa achuma kolfee haxanaa taraa mana Jeneraal Taaddasaatiin fuuldura mana Qadiidaa Gonfaati hil naggaadeedha midhaan nagada. Garanaan immoo warra waltajjii dhiinsaati isaanis midhaan nagadu hil barandaa keessatti. Warri kun immoo garanaan immoo warra fiixaa raddaati. Fi warra Dibaabaa Hoomaa manneen sun kan Oromooti anyway. Fiixaa raddaa Dibaabaa Hoomaa Qadiidaa Gonfaa warra keenya Taaddasaa Birruu kanuma Oromooti inni guutaa yaa'ii naannoon sun anyway kanuma duraan gaallaa lagaasiyoon jedhama taaksii fudhattu naannoo sana dhaqxu 90% kanuma seetilmentuma Oromooti. Anyway egaa yeroo sanatti warri kun kanumaaf maccaaftuu lamni naannoo sanatti inni jee achi immoo gara Islaam maqaabirii yoo deemtu mana Ayyoo Jufaareef kan maccaaftuu lama mana ishii kennite san haadha Koloneel Walda Mikaa'el Kallachoo jechuudha Ayyoo Jufaareen namicha boolitti inni dalagu tokko beektaa koloneelaan ture. Bisa dargii ajjeesanii. Ayyoo Jufaareen haadha Koloneel Walda Mikaa'el Kallachooti. Isheen Islaam maqaabirii mana hunda maccaaftuu lamaa cifat beetii ture san isa san kan Ayyoo Jufaareedha. Anyway isaanis achi mana qabu warri Koloneel Walda Mikaa'el Kallachootis. So anyway dubbiin sun akkasitti inni ta'e egaa warri militarii keezii handilii go'aa amma Koloneel Shaalaqaa Lammeessaa Badhaasee Wubisheet Tarrafa Qadiidaa Amazzana Zawdee Abdii jechuudha ammas jira. Isaanitti jiru nama jiru amma warra jiru gaafachuu dandeessaa matarajii isaanitti kenneet Camadaa matarajii kana sitti kennina nu sobneet waaqa xollu kaafnaa ati nutti dhukaasinii jedhaniin. Warri immoo wannidha maandis mamriyaa nutu aqee qabaa jennaan haay Faxoo Daraashaa kuni waa'ee poolisiiti nu hin qabnaa jedhanii didan warri Koloneel Arayaan Tigirichis hin dide. Shaalaqaa Lammeessaa Badhaasee hin dide. Urgeessaa Waaqennee hin dide. Dabbaba Horrisee Koloneel Dabbaba Horrisee hin dide hundumtuu didan. Nutu kuni waa'ee poolisiiti nutu kontiroolii jala oolchaa nutu abboommi jala oolchaa jedhanii didanii amma halkan Tarrafa Qadiidaa kun jira isa gaafachuu hin dandeessaa Amazzana Zawdee jedhaniiti egaa ijoolleen kun wannoo Wubisheetti Lammeessaa jedhanii matarajii san geessan. Camadaan isiidhaan gaafannii jedhee isiidhaan ni jennaan jalattiin Camadaa carraskan Camadaan ofitti waaqatti ol kaafnaa jedhanii sagalee wayii ageenyaan innis waaqatti ol ni jedhee dubbiin walii galaan jedhe dhukaasanii badanii amma qaallichi suni namichi Jeneraal Taaddasaa mana isaatti galee ganee qabsiisutti Jeneraal Camadaan amma dargiin ofitti hin qabamne gaama Jeneraal Taaddasaa biratti kennan Camadaa kennanii dargiitu dargii biratti kenne guyyaa tokko maaziyaa sadii Awazeer achuman ture Camadaa kanaaf Jeneraal Taaddasaadhaa wajjiniin argatanii galanii boolee quxuriin 29 bakka naannoo beektaa Filaamingoo gara eerpoortii yoo deemtu Filaamingoo hotel isuma irra gaddabartee bakka quxuriin 29 itti naanna'utti mana tokko kireeffatanii fi mana san kennanii ooltii namni gaa Wallagga Shawaa Gashaayilee Urgaa jiru amma bariin gaddaa du'anii warri Salaaliiti isaanii warri Qadiidaa Gonfaa warri Qees Guddinaa Tumsaa kun hundumtuu horii walitti buusanii balchuu haganii tokko bitanii jaarsa seetilii godhanii akkasitti gaa anis achuman ture Camadaanis achi afas bilisummaa argatee Camadaan hojii isii kenninaa jedhanii yaangidha inni ennaan ani Faxoo Daraashaa deebennaan lakkin duutaa malmaltiin deebanii jedhanii wayni poolis ta'ee amma namni 453 453 people in 2 weeks time shaggarii guuramnee gaafa gallu warra OLF kana istiraakchariin isaa nyaatame Salamuun Daggifee faan dhugananii
ጌታቸው መርጋፋ ገነኒ namni kunis rukutameetu wal baasee namni 453 shaggar keessa guuramee gaafa galuu camadaan achi waan tureef waan nyaanne isatu nu galchee kasitti nama karchallee ture waa'ee ollee fitiin hidhamee ture camadaatu gargaaree har'asi namni isarraa gargaarsan argatiin waraqata adaraa dhaamsa warratti nyaata abbaan camadaan hin gargaariin ture dunni manidhaa jiraachuu baate moolzan nama dhumisan caalaa dhumna ture. Egaa boydoo seenaan keenya hin dhumuuti amma hin gabaabsina. Bu'aa bayii jiraataa Finfinnee maatii kee dabalatee bu'aa bayii immoo maanguddoota Oromoo warra Maccaaf Tuulamaa kanallee amma tokko tokko kan kaasne kana hinuma agarra. Har'allee Oromoon kinoo sanumatti jira. Akkamitti hubatta guddinni Finfinnee kun Oromoo akkamittiin dhiibee of keessaa yaasu duwwaa odoon hin dhaabne haga har'aatitti. Garamitti deemaa jira ammoo. Gar tokkoon Oromoon akka duriitti dadhabaa doofaa ta'ee wal ganee miti Oromoon hima lolata ammallee bakka dhumnu bira dabarree jirra garuu miidhamaatuma jira most disadvantage amma harka boqqubaa'ee final amma nugusni kantiibaa Haayile Goorgis Waldaa Amaanu'eel 1906 to 1917 gaarii faras kaagaruutaa Addis Ababaa yuuxaa jedhe jarma dhaqee jarmatti barate namichi kun gaafa galuu gaarii faras ilaamootatti maal kaagaruutaa jedhe awaajii baase. Den kan isatti aanus kan amma xaaliyaan uftutti tures akkas inni inni Giraazmaach Afaworq. Den after Giraazmaach garee xaaliyaan inni xaaliyaan isa anseetilii goote gaafa ofummoo Dajjaamat Zawudee Gabrahiyootis akkasuma godhe. Den ammoo Giraazmaach injiinar Dooktar Haayile Goorgis Warqinee innis akkasumatti fuuf. Den keem akka Borqubaa'ee Alamuu Abbaba was a darg or anything kan dhufe dargii haa ta'u Hayilasillaasee haa ta'u Tigirii haa ta'u Minilik haa ta'u all the same for Oromos tokkum kan Oromoo buqqisu malee homtuu hin jiru. The only thing inni warri kun kan jabaatan gaarii farasiin shaggarii haa ba'u fardi gaarii haa ba'u jedhan main economic base jirtu taaksiin hin jirtu san kurri kan jedhan tokko ture akka tricycle kana kurriin sun booda ufte malee farda gaarii ture amma fakkeenyaaf liseet kaatedraalitti wasan saggatta farii moon baana barumsaan baradhu farda gaarii nan deeme farda gaarii baanan dhoqqee nammaan as geesse shaggar asfaaltii miti ihil barandaa dhaqxee midhaan bitachuudhaa fi karaa maanuweel gadi deemoo dhaqxe dhoqqeensa as geesse soo maal gootaa warra mukaaninti warra biraattaa ayyala gabree karaa usan sagadirra ol deemteet karaa kun kiflaa gara otus taraa jedhan sana dulma konan mal tamaarii addis katama isarra gadi teet gara qollufiyaa xanaa taraa geesse asfaaltirra deemte asfaaltirra deemte immoo warri makiinaa qabu kun immoo dhoqqeessitti facaasu soo baay'ee rakkannee amma dhumarratti maal go'anii sagga dhoqqee kan taate gaallochuu katamaa ውስጥ ከብት ይዞ ስለሚኖሩ ነው አህያ ከብት በግ ላም ወተት ይዞ ስለሚኖሩ ነው ያን ማላታው ጀናት ዱረ ሰሬፍጠን 1959 አካባሻት ሰሬፍጣ ያኒ ሰሬፍጠን ማለ በከተ እንደቀኒ ክለማ ጋኒ ሰሬ ለፈራፍጠን ሰሬም ባይ ተሸግርት ያኒ አቺና ነኔ ተኒ ድሞ ሎና ባኒ ያን ሎኒም ባሰን namni oksee dallaa keessatti yaani ufanii argatanii agaan argatanii ajjeesu ittaanii fardi gaarii haa ba'u jedhan fardi gaariin ba'ee finish Oromoon achirratti economic base isaa rukutan shaggar keessatti warra midhaan naggaadee midhaanii taate malee warra kun akka eenyu tasfaayii qajeelaa fa'aa warra kaapitaalii qabaatee mana ijaarrate malee warra qabeenyaa badhaanee waarii warra abbaa tuskaanii daabu caalaqaa bunnaa warra hoteela qabu kan warra akka Siyyuum Soorii Alam Ganaa bunnaa roobaa badhiyyee fiichee gannat bunnaa warra akkas waa ol kakka'e malee warri Oromoo loon qabu loon isaanii jalaa badanii waan nyaatan qabanii waan kuma isaanii biyyatti deebanii salaali jiddatti liban adaatti jidda abbichuun jiille hundee isa barbaade bakka okkawoo qabutti eessuma qabutti nu gara maqiitti jiilletti lafa hundee achi gallee onni taanee gullalleetti achiin immoo meettatti fira barbaadannee warri keenya faca'andaan waluun beeknu ammas hin dhaabbanne sanuma ammas hin hooqa amma immoo gizee dargiin uf immoo gizee wayyaaniin uftu immoo warri Ameerikaadha dargiidhaan militarii maqaaqame jedheet warri dargii durreetanii nama ajjeesanii seerriin badaa jedhee horii kennan maal jedhan wottaaddara Oromoo biyyatti alatti galaa jedhanii farankaa xinnootti kennanii biyyatti galan horiin sun qotee hin taatu lafaan taatu achoo galan qabalee gabaree maabariin eessatti isaan beekan isin wottaaddara dargeessanii wottaaddara mootummaatii wottaaddara ta'a lafti nun geessu jedhanii hin argan soo manni Oromoo daaraa ta'e warra Amaaraatiif warra Abashaa warra Tigreetiin maal godhan maqaaqame jedhanii katamaa keessatti onni kennaniif industrial small industry cottage industry yani training go'anii namoota kennaniif qaccee mana kutaa minaamin waan ta'e small industry kennaniif Oromoon tokkoon argan namicha tokkotu ture dure nama Booranaati Qanyaalmaach
guyyoo eenyutiin karaa kun commercial school irra karaa mortgage anastanya ida ጥበባት ማምሪያ ጀማ አችቴ nama oromoo guraagee doorzee namna gargaaree wayyaa faadha isallee wayyaan kan hindi demolish goot nothing islaamni tokko turte wajjin baranne tasfaa koo qaba eez grade ali ahmad jamti mortgage banki managerii ture warra oromoo lafa kan liqeessee farankaa namni akka mana caccabaa fa'aa jedhu manni kee cabaatee lafa raase ali ahmad hoggaa 15 Tigreen akka galtetti mana hoggaa 7 galchite amma haaratti galtee naafattee ali ahmad karara teessee kadhatte mortgage bank manager ali ahmad tasfaa koo qaba eez grade wajjin ture that's all tuskaanii daabboo beet bira qanyaan badhaanee waarii tuskaanii daabboo beet no more cenni caraqaa bunnaa beet hinca kun karaa markaatu irra gaddees guddaa san isgaan cilaaloo bunnaa beet cakkaa cukkaala hin jiru alam ganaa bunnaa beet siyyuum soori inni mana bunaa inni roobaa badhiyyee afur hoteela qaba ture afran irraa fudhate tokkichi tokko tafe amma ijoolleen isaa tokkichi tokkotti busaalatanii poolis xaabaraan hin jiru manni roobaa badhiyyees nothing more oromoon badaa dhufee jira more oromoon biizinsaa luuzii qofaaf kunuas daalaa jirti kan horii argatte jedhanii tuma biyyaa baasanii oromoo waan argatte kanaaf oromoon ikonomikaalii du'aa jira more dargiin resistant ture dargiin anybody crash any opposition it's a fascist dictatorial regime garuu resistant ture dargiin Tigreen it's a pure racist state nama isaanii benefitii goote their militaries their concubines Urjaksha Jagre Sani, in the first place, OPDO Kesaleo, yo Ugumahati, a bank or Romotate, you will never reach any status. You must have a half in Walakanke, Dikalawa, Amara, Gurage, Tigre, somebody who doesn't subscribe to the Oromo identity, you will never get anything. Can. I went to Madam Mallas Zenavi, Ujinan Ungeturi, I know him, he's my senior. He was. Ujinanturi. Manlan Chature, Lodafit, Bezbizat, Agartata Valachu. But one thing credit goes to him. You go and get the Ariamu, Yalagwa with Tavaru, Oromo Tamaru, Buddha Itaraje, Patrick Gilkisit Gafi, Discipline Committee of General Ungate School, Galatas Namagal, Dua, Badidu was Hamilton, Tolasi Mungarida. No, Malas is okay, Kanawana Kajiture, Kanamagaru Bines, Barum Sankaban, Resistor, Dargimbi Yankabu, Kunibiyaka Retigrera, Capital in Adwatidem, Dasilasi, Shire. Nuti dem hausen tor batore ta godda kilin sinjera acholer dargin biang kau dargi achuma to ba dargin capital alambag hayla silas ne Switzerland saati fori argat but dargin ori alambag now mali mulani oromo daf qabla fundurat vision for the oromo I think I'm happy with the oromo movement now overall malifini oromo ni young people in America in Europe in Asia in Africa damma kota ABCD of oromo membership okay tokoye the subjective condition is fulfilled. Malini revolution mata to kaisa tikau wala manka objective conditions and subjective conditions. The subjective condition jetuni dammak in self identity, self conscious. Tate this is my cause. This is I am. Ani kana. Kayon kiya kana. Ani enyumman ko akkas jette gaimatte. Ar oromo duro galian ates ani bach ates ani jil ates ani metta ani ates ani al ani nole hararo ani qottu sinja umataran. Nene barse ani oromo uriaran. Ani qottu atimal ani qottu sinja. Bararas mokonnini gabarin abisa yefannani wani abban bare tallafa insani tallaw la maryam tari tallaw la maryam lamma fa abisani yefatina da sin qote bulada qotu male wamotu mal sin je bulu male gibira gabru male minna alu jennan እናንተ ቆጥቶች ናችሁ እናንተ ገበሬዎች ናችሁ ቆጥቶች ናችሁ በአርሳችሁ ማታ ግብር መገበር እንጂ ጥያቄ ታቀርቡ ጀ ተራሪ ተድላ ወልደ ማርያም ቆጡ ጀን ኑ የኙ ጀና ቆጡ ዳስ ገበሬዎች ናችሁ ጀን ever since harar people are called qottus oromo jechuun over dura nama bacho atimal ani salal atimal ani metar atimal ani jil ani karayyu ani itul ani ni guru oromo bakasa darbe bakasa himata male oromo jetton jala wollo dagte oromo jechuun it's a punishable by law yesne qobbo yesne qallu nan yesne borana nan ejira male yollo oromo nan jeb never wonjal me dr Asaffaa Indashaw amalan nan jira gafat why or all ye emma man atin wajina fan oromo barate unge ture university law graduate phd in law mega hadi se interview why all oromo lo mai wonjal nabara ayate labbati nagro abbanki sanatime
ኦሮሞ ፊን እንጀኑ ማል ጀተሬ ቦረና አንተ ምንድነው ቦረና አቲማል ቃሉ አቲማል ራያ አቲማል አዘቦ ቆቦ አካሲቲ መጣ ማለ አን ኦሮሞ የወሎ ኦሮሞ እንጀት ሰላሌ ወጀቴ መቃ ጋራቲ ማለ መቃ ጎሳሚት አቲኩዩሚት አቲኩዩ ካን አቦቴ ተው እንደንዴ አቲ ኦሮሞ ረጋሩ ሰላሌ መቃ ጋራቲ ማለ መቃ ብያ መቃ ሰባቲ መቃ ብያት ጋራሰን So self identity consciousing kuni amma ol ka'e ummanni walii galatti oromoo ta'uu amma oromoo je finja an oromoo finja male mirga isaa amma tumcha yota na who are you jeni she's not going to tell me I'm from Bacho she's going to tell me I'm an oromo yeah because she already she knows already she knows already so sadarkaan suni subjective condition suni beekumsi dammaqni sammuutin guutamee jira objective condition hojjette objective condition jibbansi ummata oromootii fi ummata abashaa jiraa jidduu addaan bahe clear demarcation citee jira oromoon oromoodha abashaan abashaadha bu'aa isaa qaba Haile Sillaasee waan argatee hin argan Minilik jalatti waan argatee hin argan Dargii jalatti waan argatee hin argan Wayyaanee jalatti waan argatee hin argan all the successive regimes are repressive against Oromo with all kinds of aspects therefore ummata oromoo kan jabeessu diina isaan so nothing in common and there will never be a solution under Ethiopia yoo ana fudhatte akka kanatti jiraachuun manna Itoophiyaan kaartaa irraa addunyaa irraa habaddu I lost my named my grand and my great grandmother lost her eyes eegasi anne dargii keessa nama shanan dhabe okay kana ani hoggaa kudhanan dhabee bahe kana dhabeen bahe okay kana dhabeen bahe maal naan jee marmaariin kiyya ኢህአፓ መሆን መኢሶን መሆን የስልጣን ጠመኞች ናቸው አንተ ግን ጠባብ ብሔርተኛ ዘረኛ ነህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው እንጂ አከናጀ ኩኖ አሲረ ከነ ጩቤ ነው Kananawaran. Okay? If I was an Ethiopian, why I should be treated in a different way? Why? Like anybody, if PRP, Mason or EDU or anybody or Gimbot Santi, whatever, 37 or whatever. Akanmati, it's a Mangistan Manjichuk Amamale. Nela Sultan Taman, Mantegal, Oromoni. About that, Tani? About that, Tani. Sinjaruga, Kasinjo got a bab Birtania, Abonjan. Himana Malja. Imannan waraantin kiyya yaltaa'u kan tagalata sinja oromoo jechuun barbaadani any OLF member warra Oddeessaa qaban warra Hararii qaban warra Salaalee qaban warra Gindabaratti qaban warra Karaajiillee Qooqaa qaban any OLF operatives waraanti yaltaa'u kan tagalata achitti hoggaati gaafatani Sumaalee mangistinti kaflaal sinjoo ani Sumaaleen beekon dhaqe Sumaaleen naan taane harka kennadhee gale nama 26 ta'een deemne humtuun jiru achi Ziyaad Baaree Sumaalee abbootii isin nun jee no we are not Sumaalee abboos Abbo manis lakin Sumaalee maal who are you isin anta wagada halka isin eenyu jee Oromoo jechuun maalin Oromoodha kushaati kee obboleessa keessan ummata kushi so namoonni dargii keessa hidhamtan hundi maqaaba Oromootti hidhamtan kun himannaan keessanii qabatamaadhaan yoo Oromoo natsaannat gambaaraa baaluutiin jedhu no waraanti laal ani bara keessa baay'een tureefi camadaanachi waan tureefi isranya support irdata anjamu jira waraanni hararhu in tsaabna maal jedhamti fakkaate yoo ati amma meesoon taate kan mangaleenyaa meesoon yoo yaappa taate anarko fashisti yaappa yoo idiyu taate tasfaa lazuudi ስደተኛ ኮብላይ መሳፈን yoo wazligi taate sadadii taate dirij shukucha sinjeru when it comes to Oromo yaltaawqa yaltagallasa means unidentified ana awgamane atibau I went to the Machama Bria በማል ጃፋና ማራቲኒ በስላይት በጥራቤት ቁጥጥር ስር ውሎ የቀሩ ሲፈቱ በነበሩበት መስሪያ ቤት ተመልሰው በቁጥጥር ስር ሆነው እንዲሰሩ ካንጀው ጅራ በቃ ሆጀታት ሁለት ዴቢያኒ ተወና እየዱራት ተከው ጀሪ አቀኒ ከስር ቤት ነው ተወጂ ማኔ አቲኒ ካሜ ሆጂትና ዴቢሳን ጅሬን ኤሰ ሆጀታት ተርቴን አንጄ ካሜኝ ለፋ ከሰን ጅቻ ትሬን ጅሬን ሜውራንቲ ከብሊ ተንከን ሂምቤ ከሙየ አልታወቅ አልተቀ አይ አቲ ጠራቤተኛ ምቲ ነው በጠራቤት ታስሮ ቀርኝ ጠራቤተኛ ምን አቤተኛ ተብዬ አልታሰርኩ እኔ ቤተኛ እኔም ነኝ ሆጋቁ እኔ ደሜ በይ ማል ፍንጀ ከን ማል አልታወቀም ቤከሙ ማልንም ይናቴ ይናን ለከ አይተረቀ ማሌማ ሌባጅ አቱ ከናጀስን ነፍስ ጉዳይ እሶ ከመየሶ ነው ተይ ቀኝ መገናኛ ይሶኛ ያፓውቴ ጠራቤተኛ ያፓያ ኢዲዮታ ኮብላይ መሳብንት ዘውድ ተስፋ ለዘውድ ያም ሁንዱ መቃቃው we don't have any name ያልታወቀ ያልተገለጸ ነምቺ ማልና እንጂ I cannot relocate you to work because your case is unknown unidentified what is the problem ምን ነው እንጂ አመ ኦሮሞ በምንድን ነው ታሰርኩ ታዲያ ኦሮሞ ከሆንኩ
علاقة كمان قلنا يا زلمة ما عارفين في المسكرتو مبيو then نديدان ندينا نجيدي بربادة شو زي ما نيادون كابو ريكو يومي لفتين جرتوم تنجرو أكيد يونيفرسيتي مو ديسمبر سكان سيمستر में सिंगल चुनानी वहाँ नहीं याद रहे बोर्ड यूनिवर्सिटी होंगलू इन न्यान ने गाँव में थी बेला नो डूफिन तो मार भी तो जी नगल चनी उजी गले नो रखो गाड़ा तो और को आन्या फिर कभी नदीदान because orantin किया it doesn't specify why I was in prison for 10 years it doesn't specify sidiwamiti ibsa gutama zagaye asfaw isma ahmed hussein ahmed ambassador gazu ambassador ne rashad abokasho يجازو واقع شماليز بداني كوني وان بيكم none of them يالتاوق يالتكلت سبب نسامالي أورومو تاو كنا أورومو تاو كيفين أورومو بيكما ركسور EPRP تاقاس غنطاي TPLF شابه كنا radio and humanity popularize gone we don't repeat the same mistake if you popularize Oromo case then the Oromos who are unaware they will become unaware can you want maybe for the first time in 1980 for the first time the Derg Central Committee Security Conference يعني تسفايل دسولاسي Minister of Security إن OLF يتبالون يتأباب بيرتوني جودان قامون إذن أسقب بتاعي تسفايل دسولاسي for the first time in 1980 media يعني for the first time the name OLF was mentioned in it never repeated in radio or anything أما جنرال مرت أبترلا جنرال مرت أبترلا was released from بيت منجس وقاني بهو وني بريس بريت الله يشوف أنا مش برو بريت الله دي جنرال مرت أبترلا بس SPL ترينري وني ولا قت ترجعني أما جنرال مرت أبترلا يمي وقن السودان ساون يونا قابا سرايت روجي نبي أما منجسونا جنرال مرت أبترلا يمن أنا كنو ينان أنا كمالت قديا أورمو ليبريشن فرونت بالال ها እንደዚህ ማለት አለ እንዴ መንግስት ማረ እናን ተካቱሉ ያን ተካ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ይናን አዎ እንደዛ ከሶማሊያ ተመለሱት 26 ልጆች እኛ ወደ አቤቱ ካምፕ ያስገብተን ካስነቃም በኋላ ተመለሱ የጠፉት እንደዛ ነገር ፈጥሯል ይባላል ወይ ሰምቻለሁ እኔም አላቅም ያን አፍተርላ ተስፋዬ ወልደስላሴ for the first time መቃወል ለፊ ከላይ ማለ ምን ነበር ምን አልታወቀ ያልተገለጸ ቦድ ጠባብ ቤርተኛ ሶማሊያ ሰርጎ ገብ ወራሪ ውፍቴ ሶማሊያ ሰርጎ ገብ ቀላቢ የሽፍታ ሰላሌ ውፍቴ የሽፍታ ቀላቢ ዮግን ደበረት ጀልዱ ውፍቴ የሽፍታ ቀላቢ እንጀው የወራሪ ውፍቴ የሶማሊያ ሰርጎ ገብ ቀላቢ ዮሞ ከራ ባሌ ከራ ውፍቴ የሶማሊያ ሰርጎ ገብ ቀላቢ እንጀው ማለ ኦሮሞ እንጀው እንጅሩ ሸጋሪው ቀባምቴ ያልታወቀ አልተገለጸ ወከኒሞ ደማክስ ሌተር ነው ጠባብ ቤርተኛ no more no ele egaa dhaggeeffattoota sagantaa kana bo ida'oo boruu waliin waan haasa'uu jalqabne waa'ee Finfinnee waa'ee qabsaa'ota keenya maanguddoota abbootii Maccaaf Tuulamaa tokkoon tokko keessa deemnee kan kaasuu yaallee har'aaf asumarra raawwanna yeroo biraa carraa yoo arganne namoota kaanis immoo obbo Ida'oon akkuma beekaman walking dictionary jedhamanii waan beekamanii fi waan yaaddatan akka nuu qoodan yeroo biraa gaafanna har'aaf obbo Ida'oo boruu galateeffachaati asumarrattan dhaabaa sagantaa kan qopheesse ani Darajjee Daadhiiti.